kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun VTV dha. VTV keessaa immoo sagantaa bashannana addaa sanbata waaree booda isiniif dhiyaatu sanbata keessan sagantaa jedhudha. Sagantaan sanbata keessanii yeroo jalqabaatiif har'a kan jalqabu ta'a. Sagantaa bareedoo mimmiidhagoo bohaarsoo fi barsiisoo ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. An kophaa koo miti gaa Ayyaantuu Baacaan nu waliin argamti. Anis immoo Muhabbaa Huseen sagantaa gaggeessuudhaan anaa fi Ayyaantuu Baacaa kan isin waliin turru ta'a. Egaa har'a sagantaa hedduu qabna. Waaree booda sanbata keessan nu waliin akka taasistan egaa hawwii kennadha. Asumaan isaan affeerra egaa VTV'n qophiiwwan hedduu hojjechaa ture kanaan dura garuu qophiin inni kun yookiin sanbata keessan qophiin jedhu qophiin bohaarsoo fi bashannansiisuu akkasumas barsiisuudhaan qophii isaan bira gahudha. Kun sanbata jalqabaati. Kana booddee garuu torbeedhaan qabiyyeewwan haaroo kan namatti tolan, kan nama barsiisan, kan nama bashannansiisan qabatee torbaniin isaan waliin turtii taasisna jechuudha. Isaan irraa kan eegamu gaa VTV daawwachaa nu waliin turtii taasisuu qofaadha jechuudha. Nuti immoo isaan keessummeessaa isaan waliin turtii taasisnaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a tokko jenneetiniin jalqabneerra sagantaa sanbata keessan kan jedhu jechuudha. Har'a tokko jennee yeroo eegallu gaa kana booda torbeedhaan waaree booda kallattiidhaan VTVdhaan kan isin bira gahu sagantaani sanbata keessanii kunoo har'a tokko jedhee jalqabee jira. Kana boodas torbeedhaan jira. Dilbataa kan jedhu immoo yeroo hundammoo dilbata waaree boodas sagantaa qabanneetiniin kan dhiyaannu ta'a. VTV'n filannoo keessanaa ta'u. Sagantaa kanaaf namoonni haarawaa taatan sagantaa kallattiidhaan osoo ilaaluu hin eegalin dura laayik gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas yaada yoo qabaatan immoo yaada isaanii barreessuudhaan nu biraan gahuu danda'u. Sababiin isaas yaadni keessan nu jabeessa waan ta'eef yaada qabdan kana sirreessaa kan immoo itti dabalaa waan jettan yoo qabaatan nu biraan gahanuu barreessaati wal sirreessaa walirraa barachaa waliin turtii taasisnaa jechuudha. Sirriidha. Kanaaf egaa ayyaantu har'a egaa sagantaa bashannanaa fi akkasumas barsiisoo ta'e sanbata keessan kan jedhu qabanneetiniin daawwattoota keenyaaf dhiyaannee jirra. Mee waa'ee bohaartii maal jettame kan daawwattoonni keenyas akka sirriitti bohaaran akka bashannanan kan taasisu sagantaa keenya kanaaf waa'ee sagantaa kanaa haasofneerra. Irra caalaatti mee waa'ee bohaartii jechuun siif maal inni bohaaruu jechuun? Egaa yeroo hundumaa akkuma beekamu guyyaan boqonnaa lamaan sanbatni jechuudha. Sanbanni xiqqaaf sanbanni guddaan yeroo bashannanaa yeroo boqonnaa akka ta'edha kan inni beekamu. Yeroo kana immoo namoonni hedduun mana isaanii taa'anii foddaa televezyiiniitiin wantoota adda addaatiin egaa qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsoo ta'an daawwatu. Isaan keessaa egaa VTV'n kun har'a tokko jedhee sanbata keessan jedhee jalqabee jira. Nuti sanbata keenya isaan waliin, isaan immoo sanbata isaanii nu waliin kan dabarsanidha jechuudha. Bohaartii jechuun egaa akka abbaasaatti hiika adda addaa qabaachuu danda'a. Akka kootti bohaartii jechuun miira gaariin taane keessa jira taanaan ani wanna ta'e ilaalee yookiin abbaan ta'e waan ta'e dubbatee miira sana keessaa na baaseera taanaan bohaareera jechuun danda'a. Kolfuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a bohaartiin. Kolfuu qofaa ta'uu dhiisuu danda'a keessa keedha waan ta'eef garuu miira sana keessaa guutummaan guutuutti baateetta taanaan bohaareeraan jedhan akka kootti siifoo akkami. Egaa anaafillee bohaaruu jechuun gammachuu taphachuu jechuudha. Irra caalaatti immoo wanti si gammachiisu yoo jiraatedha kan bohaartu yookaan kan gammaddu jechuudha. Gochaadhaan agarsiisa. Gochaan jechuudha. Yeroo baay'ee yoo argite kaa diraamota keenya irratti yookaan sagantaa adda addaa irratti bohaaraa taphadhaa malee jedhama. Bohaaraa taphadhaan jechuudhaan nama bohaarsuun hin danda'amu. Gocha gootuun ati ofii keetii jalqaba bohaartee gocha ati gootuun namni bohaaruu taphachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nutillee taphadhaa bohaaraa jechuudhaan qofa osoo hin taane immoo sagantaa keenyaan ilaaltanii wantoota sagantaa nu bohaarsan isin bohaarsan akkasumas immoo irra caalaatti barumsas isinii kennaatiin darban dhiyeessineetiin jirra. Egaa isarraa laaltanii bohaaruudhaan akkasumas barumsa irraa argachuudhaan akka nu waliin turtan abdii qabnaa jechuudha. Bohaaruu jechuun kolfuu qofaa miti. Kolfa sana keessa barumsas argachuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee haala serious ta'eetiin yeroo dubbatamu galuu fi dhiisuu danda'a garuu haala isaan bashannansiisuu danda'uun waan tokko yeroo ibsinuu fi
barumsa sirraa argachuu danda'u waan ta'eef nuti sigaa haala kanaan kan isaan biraan geenyu ta'a jechuudha. Isaanis immoo ni jaallatu jennee abdanna daawwattoonni keenya. VTVnis filannoo isaanii akka ta'u shakkii tokko illee hin qabu. Sirriitti jechuudha. Egaa waa'ee bohaartii eegana kaasufne irra caalaatti kallattiidhaan gochaan isin bohaarsu gochaan immoo isin bashannansiisuu fi barumsa isinii kennutti kallattiidhaan kan deemnu ta'a. Egaa isinis iddoo jirtan hundatti osoo chaanaalii keessan hin jijjiirin iddoo jirtan hundatti sagantaa kenna hordofaan affeerraa kenna turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nu waliin turaa jechaa mee torban kana keessa waan ta'e kaasnu jalqabatu qophii keenya isa jalqabaatti hin darbiin dura torban kee maal fakkaata ture wanti addaa maaltu jira ture? Egaa torban kiyyaa kuni egaa irra caalaatti hojii irratti dabarsina. Akkuma beekamu garuu torbee kanatti taateewwan ta'an keessaa torbee darbe keessatti dilbata irratti fiilmiin Keeskoo eebbifameera. Keeskoon egaa fiilmii bohaartii irratti xiyyeeffateedha yookaan immoo bashannansiisoo isa jennu koomeedii kan jennu genres of fiilmii keessatti isa koomeedii kan jennu isa gammachiisoo kolfisiisoo isa jennu keessatti ramadamu eebbifameera. Fiilmiin Keeskoo egaa Saamsoon Mokonniiniin qophaa'ee kan dhiyaatedha. Saamsoon Mokonnin taatummaadhaan kana dura kan beenuuni amma immoo fiilmii mataasaa qabateetiniin dhufeera. Saamsoon jabaadhu jennaan gamanumaani. Egaa Keeskoon eebbifameera. Ammas immoo godinaalee garaagaraatti godinaalee jiran godinaalee magaalotaa irratti magaalota godinaalee Oromiyaa hunda irratti kan argisiifamu ta'a. Akkasumas Adaamaatti immoo dhiyootti argisiifama. Isa immoo hin beeksisne guyyaa kam akka mul'atu jechuudha. Keeskoon kun anaaf torbee kan taateewwan ta'an keessaa Keeskoo ni irraanfadhu fiilmii eebbifame jechuudha. Egaa Saamsoon hojiiwwan aartii adda addaa hojjechuudhaan kan inni beekamu kanaan dura taatoo ta'uudhaan jechuudha. Egaa amma immoo fiilmii isaa kan immoo kan adda taasisu taatota haaraa kan hojjetanii hin beekne dabalee jira. Akkasumas immoo aartistoota buleeyyiis qabatee jira jechuudha. Walumaa galatti fiilmiin kun baay'ee akka namatti toludha jechuudha. Kan odeeffanne asumaan daawwattoonni keenyas akka daawwatan akka jajjabeessan asumaan dhaamsa dabarsuu fi barbaanna. Yeroo dhiyootti yeroo magaalaa Adaamaatti agarsiifamu immoo nutis namootatti maaltu akka dhaga'ame daawwattoonni maal akka isaanitti dhaga'amee fi maal akka irraa baratan immoo haga dandeenyetti bakkichatti argamuudhaan isaan biraan gahuuf yaalii kan taasisnu ta'a. Wanti kan biraan immoo egaa torban kana keessatti kan ture egaa atleetonni keenya mo'ichaan deebi'aniiru. Torban mo'ichaas ture torban kun. Egaa atleetonni keenyas simannaan godhameefii jira. Yaa lama dura yaa sadii dura jechuun akkasitti. Simannaan godhameefii jira egaa isaanis egaa milkaa'ina guddaadhaan kan isaan deebi'anii walumaa galatti egaa meedaaliyaawwan 10 warqii 4 meetii 4 fi naasa 2 walumaa galatti meedaaliyaa 10 argatanii deebi'anii jiru. Kun egaa seenaa haaraadha. Ameerikaatti kan inni taasifame jechuudha. Keessumaa shamarran keenya hojii gaarii hojjetanii deebi'aniiru. Warra dhiiraa gaa egaa warri dhiiraa baay'ee isinitti boonneerra isinitti boonyeerra gara fuulduraatti ni sirreessu jennee yaadna. Gara fuulduraatti egaa sirriitti nuti warri dhiiraa jabaannee fiignee akka dubartoota amma namoota kanatti mo'annu abdii qabna. Nuti immoo harkaan laannu. Jabaadhaa isinis jabaadhaa garuu irra caalaatti egaa dubartoonni keenya nu boonsaniiru. Egaa dhugumatti hojii boonsaa hojjetanii egaa tokkummaan achirratti ilaalaa turre wanta nama ajaa'ibu ture. Kophaatu hin taane egaa tiimiidhaan kan inni hojjetamaa ture. Kun egaa barumsa guddaa kan nuuf kennudha. Haala biraatiinis yoo ilaallu tokko taanee waliin taanee wal gargaarree yoo hojjenne bu'aa guddaa akka argachuu dandeenyu atleetota keenya irraa arguu dandeenya. Egaa osoo jennu garuu ani atleetii ta'uu koo beektaa? Hin beeku amma atleetiidha. Duraan kan namni tokko nan dursu. Gara bubbee goreetiin hin fiignaan bubbeen si dhiiba. Egaa bubbeen yoo hin jiraanne eenyumaanuu dursuu hin danda'u. Meeqaffaa baatu tokkoffaa baatu. Tokkoffaa yeroo hunda bubbeetti goree fiinnaan tokkoffaadha. Bubbeen yeroo hin jirre immoo amtaa jechuudha. Sirriitti yeroo baay'ee ijoolleen waliin guddanne beeku baay'een fiiga gara bubbeetti goree fiiga taanaan jechuudha. Atleetiksiin waan naan taaneef gara aartiitti dhufe jedhameetiin hamatama. Egaa hamidha. Ati akka dhugaansaa isa kamiree? Egaa dhugaansaa dhuguma namni qal'aan akka koo fiigicha irratti namatamu. Duraan garuu sirriitti fiigaa turre. Yoo fiignus egaa akkuma beektu torbee TV irratti shaampiyoonaan garaagaraa oloompiikiin yeroo jiraatu torbee saniif guutuu biyyi hin fiiga. Jaarsaaf jaartii dargaggeessa daa'imman hundinuu kan fiigicha fiiganidha. Yeroo san nutis fiigaatiin hin turre garuu torbee tokkoof hin fiigna san booda immoo hin jiru. Anis torbee sanitti yeroo fiigamu gara bubbee goree yeroo fiigu
namni tokko nan dursu ture bubbee galatoomii jechuun barbaade yeroo asumaan egaa oolmaa baay'ee siif ooleera jechuudha. Eegaa atileetota keenyaan baga gammadanii uummata biyya keenyaan akkasumas walumaa galatti baga gammannee isiniin jechuu barbaanna. Atileetota keenyaanis jabaadhaa jennaanii keessumaa pirezidaantii federeeshinii atileetiksii federeeshinii Itoophiyaa kan taate komaandar atileet Daraartuu Tullullee guddaa galatoomii jechuu barbaanna. Isheetu leenjisee bu'aa ba'iiwwan hedduu keessa darbanii har'a gahuu danda'aniiru waan ta'eef badhaasni adda addaas illee egaa kennameefii jira. Kunis kan jajjabeeffamuu qabudha. Baay'ee namatti tola. Torban mo'ichaa ture kana kaasuu barbaanneetu gaa. Sirriitti ani gara aartii kanatti waan intoo jedhuufi waa'ee aartii torbee kiyya keessaa waa'ee aartii kaaseera. Irra caalaatti immoo ati waa'ee ispoortii kanas kaasteerta. Daraartuu gootittii kennaa baga gammaddee baga milkooftee irra caalaatti kana boodas milkiiwwan hedduu sirraa eegna. Gaa nu jabaadhu jecha sagantaa itti aanutti yeroo dabarru sagantaan itti aanu gaa maal akka ta'e ayyaantuun nu ibsuu isheetiin duratti ani waa tokko jechuu barbaada. Egaa dhandhama aadaati. Dhandhamni aadaa gaa wanta argitan waan ilaaltan wanta dhageessan sirriitti nu dhandhamaan waliin turaa jechuudhaaf dhandhama aadaa jennee sagantaa itti aanu kana moggaasneerra. Waa'ee dhandhama aadaa maal jedha? Egaa qophiin keenya ni jalqabaa gaa hagas mara waa'ee torban kanaa ergi dubbanne qophiin keenya ni jalqabaa immoo dhandhama aadaa jedha gaa. Dhandhamni aadaa gaa aadaawwan hedduun Oromiyaa keessatti jiru. Isaan keessaa gaa aadaan nyaataa tokkodha. Nuti sigaa har'aa aadaa nyaataa godina Jimmaatti argamu irratti xiyyeeffannee qophii gabaabduu tokko isaaniif qabannee dhiyaanneerra. Akka daawwatan asumaan isaan affeerree waa'ee isaa yoo dubbanneeru. Kallattiidhaan VTV'n sanbata keessanii Jimmaa godina Jimmaatti bu'eetiniin wanta Jimmaatti jiru aadaa Jimmaa keessaa waan tokko qabateetiniin isinii dhiyaata. Turtii gaarii akkan sochoone jechuun dhandhamni aadaa itti fufa. Turtii gaarii. Oromoon akkuma beekamu biyya tokko walitti qabaatuyyuu aadaa nyaataa, aadaa fuudhaa fi heerumaa fi aadaalee garaagaraa gargar hedduu qaba. Garuu Oromoon dhalootaanis, waamichaanis, dhiigaanis akka tokko ta'e ragaan seenaa ni ibsa. Nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhandhama aadaa keenyaa eegaleera. Qophii keenya guyyaa har'aanis nyaata aadaa naannoowwan Oromiyaa keessaa kan naannoo Oromiyaa warra Maccaa kan Jimmaa waliin ilaalla. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Jimmaan teessoo mootii Abbaa Jifaar kan taatee fi biyya bunaan badhaatee argamtudha. Aadaan nyaata ishees hedduudha. Isaan keessaa garuu muraasa isaanii haa ilaallu. Biddeena xaafii. Xaafiin akkuma biqiloota biraa midhaan namni ofiif ija facaasee yeroo inni guddate haamee gogsee tuulee erga tuuleen booda calleessee daaksisee mana keessatti nyaataaf oolfata. Daakuu kana bishaanitti naqee laaffisee hedduu qallisee qorqortuu yookiin alawaashee jedhamtuun eelee supheerraa tolfamtetti ibidda qabsiisee daakuu bishaaniin laaffifamee qallifame kana qorqortuun itti naqanii gombiiftuurra kaa'anii daqiiqaa 4-5 booda irraa fuudhanii lafa kaa'u. Sana booda wanta barbaachisuun nyaachuu danda'u. Biddeenni kun yeroo irraa baafamu ija qabaata. Biddeena jedhamuunis waamama. Biddeenni kun foon diiminaanis ni nyaatama. Sangaan qalamee foon sangaa kanaa keessaa kan ittoo ta'uu fi kan diimina nyaatamutu adda baha. Erga adda baafamee booda dhadhaan baqfamee doqqoon daakamee biddeenni maramee maddii irra kaa'amee fooniif doqqoon bira kaawwamee nyaatama. Diiminni erga nyaatamee bishaan irratti hin dhugamu. Yoo bishaan irratti dhugdee diiminni sun akkuma jirutti taa'a jedhamee sodaatama. Egaan maaltu dhugama isa jedhuuf immoo dhugaatii booka jedhamutu jira. Isatu irratti dhugamaa jechuudha. Cuuphaa daakuu qamadii. Qamadiin daakamee xiqqoo bilcheeffamee dhadhaadhaan baqfamee kan itti nammee nyaatamudha. Amma daakee. Qixxaa amma daakee jechuun boqqolloo asheeta amma daakamee amma tolfamee amma nyaatamu jechuudha. Nyaata aadaa Oromoo godina Jimmaa keessaa isa tokkodha. Egaan nyaanni nuti asii olitti isiniif ibsaa jirru hundumtuu dhadhaa hedduu kan qabudha. Dhadhaan as keessatti gahee guddaa qaba. Bakki dhadhaan dhabame as keessa bakka yartuudha jechuun ni danda'ama. Nyaanni aadaa Oromoo naannoo Jimmaa baay'ee hedduudha. Qophii keenya har'aan garuu muraasa isaanii ilaalleerra. Kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhandhama aadaa keenya kan hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Torbee mata duree biraa isiniif qabannee dhiyaanna. Hagasitti nagaan nuuf tura.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dhamdhama aadaa keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Qophii keenya kanarraa akka barattan abdii guddaa qabna. Isinis barumsa guddaa akka argattan egaa shakkii tokko illee hin qabnu. Sababiin isaas egaa nyaanni aadaa bakka tokkoo gara bakka tokkotti yeroo hojjetamu garaagarummaa guddaadha kan inni qabaatu. Kanaaf egaa isaanis kan naannoo Jimmaatti taasifamu nyaanni aadaa isaanii maal fakkaata kan jedhu akka ilaalan mana isaaniillee taa'anii kana booddee akka yaalan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Mee nyaanni aadaa naannoo keessanii maal fakkaata ture naannootti? Egaa ani naannoo naan itti dhaladhee guddadhee godina Arsii aanaa Heexoosaati. Achi naannoo sanitti egaa irra caalaatti nyaanni beekamu dhangaadha. Dhangaa yookaan micciirraa jedhama, cuukkoo jedhama. Maqaa tokkodha sunniin sadanuu. Biraa marqaadha. Kunniin sirriitti beekamu. Akkuma argitu akkanatti sheeppii ta'e akkana argitu kuni isa nyaachaatiin hin guddanne. Yoo nyaachuus baannee kan nama nyaatu argaatiin hin guddanne. Akkasitti. Poolisaan. Atileetonni keenyas amma reefu waa'ee atileetotaa kaasaa turte. Arsiitti sirriitti kan beekamu garbuudha. Cuukkoo yookaan immoo dhangaan nuti jennu garbuurraa hojjetama. Garbuuf dhadhaarraa hojjetama. Isa nyaataniitti akkasitti ka'anii. Egaa akkasi kan beekamu dhangaa yookaan immoo cuukkoo sirriitti beekama nu biratti. Egaa nyaatonni aadaa Oromiyaa keessatti argaman hedduudha. Keessumaa yeroo baay'ee waltajjiiwwan adda addaa irratti kan ka'an caccabsaan jira, cuukkoon akkuma jettee jira. Nyaatota aadaa hedduudha kan jiranii jechuudha. Lakkoofnee xumuruu hin dandeenyu. Isaan keessaa garuu kunoo tokko kan godina Jimmaa daawwattoota keenya biraan geenye jirra. Isaanis egaa akka irraa baratan abdii guddaa qabna, akka yaalan mana isaaniittis shakkii tokko illee hin qabnu. Egaa daawwattoonni keenya iddoo jiranitti sanbata isaanii nuuf kennaniin waliin turuu isaaniitiif hedduu galateeffannaan dhuguma daawwattoota keenya sanbata keessan sanbata kennadha jenneetiniin isin waliin turtii taasisaa jirra. Namoonni sagantaa kanaaf haaraa taatan subscribe, like gochuu hin dagatina. Egaa turtii gaarii jecha sagantaa itti aanutti ce'uu kennan duratti ayyaantu mee gaaffii tokko si gaafadhu. Hayyaa ta'u. Tole. Dhiiraaf moluu yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dhiiraaf moluu yoo jenne dubartiidhaaf gaaffii ulfaataadha. Faatu. Dhiiraaf moluu yoo jenne dubartiidhaaf molitti. 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 Shamarree waan taateef tii itti daballe. Isa sirrii isaa deebiinsa akkam? Dubartiidhaafis moluu jedhama garuu dubartii moluu hin argine haga ammaa osoo moluu dubartii moluun mataa rifeensi warra dhiiraa yeroo duubatti deemu jechuudha. Anis ammatti qajeelaa jirti. Xiqqoo turtii waggaa lama booda anis sagantaa kanarratti yoo kan turu ta'e akka ammaa kanan ta'u firiiziin hin jiraatu. Moluu taanetiin hin dhiyaanna jenneetiin yaada. Kanaafuu dhabeera jechuudha. Hayyee barumsa guddaan irraa argadhe. Wanta salphaa garuu yaaduu nama gaafatudha meeshaa. Isinis naannoo keessanitti yookaan immoo dhiiraaf moluu yoo jenne dubartiidhaaf immoo maal jenna kan jedhu isinis mee koomentii irratti nu barreessaa. Egaa sagantaa itti aanutti kallattiidhaan kan dabarru ta'a. Sagantaan itti aanu Soona aartiiti. Waa malee kanan kaasne kan waa'ee soona aartii waa'ee kana gaaffii kana kaasne waa malee miti qophiin itti aanu qophii soona aartii jedhu kan lubeedhaan qophaa'edha. Lubee Girmaatu qopheesse. Egaa yeroo baay'ee gaaffiilee isa salphaa garuu itti yaaduu nu gaafatan haala salphaadhaan deebisuu dandeenyu yeroo dhabnu ni mul'ata. Yaaduudhaan qofa jechuudha. Salphaa fi sammuu keenya wanta deebisuu dandeenyu garuu kan hin deebisne yeroo baay'ee ni mul'ata. Itti yaaduu kan gaafatan. Qophiin kunis egaa kaayyoon isaa inni guddaan wantoonni ulfaata wanti jedhamu hin jiru. Inni guddaan itti yaadanii tasgabbaa'anii hojjetanii jennaan wanti hundumtuu salphaa akka ta'e mul'isuu barbaanneeti jechuudha. Qophiin soona aartiis bohaarsaa, kolfisiisaa, bashannansiisaa akkasumas immoo barsiisaa kan itti fufu ta'a jechuudha. Gamanumaan gara qophii soona aartiitti yoo deemne. Ayyee turtii gaarii. Tole maqaa keenyatti mi? Laliseen jedhama. Abdii Jibril jedhama. Maqaan kiyya Amaan Abdoo jedhama. Maqaan kiyya Hamzaa jedhama. Balaa Dhufeeraan jedhama. Ani maqaan kiyya Magartuu Badhoo jedhama. Zabdee Lammii. Gaaffiinsi gaafadha. Namni tokko rifeensa mataasaa qarshii 10 moluu yoo godhate moluu lama qarshii meeqaan moluu godhata? Hin ulfaata garuu gaaffichi qarshii 20 bakka. Itti amantee 20 qofa? 20 qofa? Moluu lama? 20. Afurtama. Qarshii? 20. Rifeensa moo moluu? 20. Itti amantee 20 qofaan godhata?
Yoo hunda isaa moo dimshaashatti moo isaa walillee ta'uu danda'a. Qarshii 10 yoo godhate namni lama qarshii 20 godhata. Qarshii 20. Qarshii 20 qofa? Qarshii 40. Itti amantee? Ittiin amanu garuu 20 illee ta'uu danda'a. 20 jennu. Moluu lama qarshii meeqan moluu godhata? Qarshii 20 jechaadha. Itti amantee? Akkasuma mire. Qarshii 20 qofaan godhata? Moluun tokko qarshii 10 mi? Moluun tokkos qarshii 10 qarshii 20 jedhama akka. Qarshii 20 ta'u 20 yookiin 40. Itti amantee 20 yookaan 40 qofa? 20. Gizee tokko godhatee achi booda hin godhatu jedhee yaadan. Moluu lama moluun durumaa moluudha akkamitti muratere? Tole gaaffii itti aanu si gaafadha. Artist Adaanech Abeebee yeroo darbe sirba tokko baasanii turan isa keessaa jecha yaadattu yookaan toora sitti tolu natti. Adaanech Abeebee tufa. Sirba hin baafne kaa atileetidha miti. Atileetidha Adaanech? Tamantee? Atileetiin beeka malee sirba baasuun dhageen. Beeyta yaadadhaa turallee jira. Amma yaadachuu hin dandeenye beektaa namni jiruu ofii naannessu kun waa baay'ee sammuu keessa qabachuu hin dandeenye waan ta'eef. Garuu sirba tokko akkasaan baasan dhageessetti. Dhaga'ee garuu qabachuu hin dandeenye amma. Dhaga'een ture sirbicha hin dhageenyaan. Akka baasan hin dhageenye? Dhaga'ee gini dhaga'eetti hin qaban. Dhageessetta garuu sirba isaanii hin qabdu jechuudha. Hin qabu sirba isaanii dhaga'ee hin jira dhaga'ee akka baasan dhaga'ee an sirbicha nu banne. Artist Adaanech Abeebee nama jedhamu hin beeku. Hundaa'uun hin jaaladhani. Sirba artist Adaanech Abeebee hunda isaa jaalatte jechuudha? Adaanech Abeebee isin artistii miti. Yaa'u maal hojjettu mootummaati malee yaa'u paartii badhaadhinaa keessa jirti malee akka artistii taate hin beeku kana dura dhagayees hin beeku. Adaanech Abeebeen sirba baastee deemtu maaliif ishiin kantiibaadha? Artista Abeebee miti. Artistii miti. Isa duraan as bulchituu asitti turte magaalaa Adaamaatti. Amma immoo magaalaa Finfinnee handhuura achi bulchaa jirti. Adaanech Abeebee weellistuudha. Weellistuu miti. Kantiibaadha isaan malee weellistuu miti. Kanaafuu waan yaadadhu hin qaban. Artist Adaanech Abeebee ishiin artistii miti kaa sirbas hin qabdu artistii miti. Amanteettaan. Sirriitti. Yaalime? Yaaliin barbaachisa. Itti amanee hin jira. Gaaffii sadaffaan si gaafadha. Amma utuu du'uudhaaf sa'aatii tokkotu si hafe ta'e maal gootu? Du'uudhaaf sa'a tokko si hafe utuu sin jedhanii maal gootu? Inni qadara rabbiiti maal gochuu hin danda'a? Nama dhibaa. Maatii keenya bakka maal si'a jedhu bannaati. Kuni gaaffii ulfaataadha. Maybe wanta godhuu danda'u jiraate sa'aatii akka hin beekneef godha. Sa'aatii hin beekuu hin qabu. Akka du'u beekuu hin qabu. Kana beekuu hin qabu jechuun maal jechuudha? Amma sa'aatiin 9 ta'ee sa'a 9 keessa sa'a 10 irratti duutatu jedhamtee maal goota? Amma waan gootu wayita. Ati akkasiin jedhanii maal godhuu dandeessu? Sa'aatii tokko si hafee waan jedhe nan dhaaba. Nan ta'u sa'aatii maal hojjechuuf? Duudhaaf sa'aatii tokkotu si hafee utuu sin jedhanii maal goota? Aduu sa'aatii tokko hafee waan jedhan akka tasgabbeessu malee haftuu jiru. Du'aa hima karaa dhaciise. Warrootan jaaladhuu fi warroota maatii koo ta'an isaaniif dhaamsadhee rabbi yoo jedhe kan maal gubna. Akka duusan namni natti waan hin jirreef akkamitti taare? Namatti himamuutu natti himame immoo qalbiin jijjiirradha. Filannoo biraan qabu. Qalbii eessatti jijjiirratte? Rabbiin kadhadha. Osoo duudhaaf sa'aatiin tokko kanaafu ta'e yaa'u namoota isaan osoo beekellee ta'e osoo hin beekin isaan miidhee yaa'u dhiifaman hin gaafadha. Sanirraan immoo
wanti biraa gara rabbi kiyyaatti. Duudhaaf ilmaan qophaa'a wanti biraa dhiyeessee jalaan bahu. Maalin gaduu waan hin gaduun qabu. Rabbiin ajjeesi duuma malee waan biraa maaltu jira. Tole gaaffii sadii si gaafadhee gaaffii koo yaalte malee naan deebisnee gaaffii koo irratti waan hirmaatteef hedduun si galateeffadha ulfaadha. Ayyaa galatoometis. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan qophiin sonaa aartii keenyaarraa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee qophicha waliin kan isin faana ture ani Lubee Girmaa fi ogeessi kaameeraa kiyyaa Biniyaam Gannaa ture. Torbee sagantaa kan biroo hanga walitti deebinutti nama sarbanii nu haa taasisuu nagaan tura. Ayyu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa sonaa aartii hordofneetiniin walitti deebinee jirra. Sagantaa sonaa aartii kennaan akka bohaartan barumsa irraa argattan abdii qabna. Ayyu kan baay'een ajaa'ibe weellistuu Adaanech Abeebee sirba baaste sana namni baay'een beekaa garuu sirbicha hin beeku. Sirbicha kan nama biraas illee kan jedhee deebisee jira. Sirba baasuu ishee namni baay'een beekaa. Sirbicha garuu hin beekan. Sirbicha wallaalanii. Kanaaf gaa deebii isaatillee achirratti saganticha irratti hin deebine. Deebiin isaa gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirbi Adaanech Abeebee baaste hin jiru. Moo jira? Kantiibaa magaalaa Finfinneeti Adaanech Abeebee weellistuu miti gaasumaanii nuti baay'ee nu bohaarsaa ture. Maaliif seeti jechuun gaafa yaadu isheen lubeen yeroo gaafattu sirrii taatee akka isheen baastetti kan isheen gaafachaa turte. Weellistuu Adaanech Abeebee yeroo darbe sirba baastee turte sirbi ishee maal jedhan mee tokko natti mijachaa turte jechuudha. Kanaafuu Adaanech Abeebee sirba qabdi jedhanii amananiiru jechuudha. Kanaafuu yaaduu danda'u turanii wanta salphaa garuu wanta namoonni hedduun hin arganne. Adaanech Abeebee haga ammaatti haaraan yoo jiraate kan nuti hin beekne immoo hin beeku. Kanarraa kanaaf hin beeku. Kan biraan egaa kan nama baay'ee kan na dhibe gaaffiin tokko jira. Mooluu tokko qarshii 10 mooluu yoo goone mooluu lama immoo qarshii meeqaan mooluu goonaa kan jedhus gaaffii lubee keessaa gaaffii biraa ture. Namoonni baay'een qarshii 20 jedhanii deebisanii turanii garuu gaa deebiin isaa maal sitti fakkaata sitti? Mooluu magaa maal? Jarri walitti ida'anii qarshii 20 jedhanii garuu mooluun silaayyuu mooluudha waan ta'eef rifeensa hin qabu. Waan mooluu godhamuu qabu gaaffii akkasii gaaffiilee salphoo ta'an garuutti yaaduu gaafatan turanii lubeedhaan galatoomii jenna. Ayyee egaa sagantaan keenyatti aanu immoo maal ta'a mee hordoftoota keenyaaf nutti himi? Sagantaan keenyatti aanu sagantaa keessummaa sanbataati. Keessummaa sanbataati. Sagantaa keessummaa sanbataa asii egaa ayyaantuu istiidiyoodhaa keessummaadhaaf akka iddoo gadhiistuu gooneetiin aan keessummaa keenyaa har'aa kan sanbataa wajjin turtii taasisaa kallattiidhaan gara isaa deemnu nam tokko iddoo jirurraa akkan sochoonu. Garuu subscribe gochaa, like gochaa nu waliin turtii taasisa. Sirriitti kun sanbata keessanidha. Sanbata keessan nu kennu keessaniif hedduu siin galateeffanna. Kallattiidhaan sagantaa keessummaa keenyatti ceenu. Nu waliin tura. Kun sanbata keessan. Sanbata keessan kan ammoo sagantaa keessummaa keenyatti ce'uu kennaan duratti namoonni sagantaa keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuu, share gochuu hin dagatinaa jenna. Egaa keessummaa keenya sanbataa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessummaan keenya eenyu kan jedhu innumti of barsiisuudhaan kan jalqabnu ta'a. Keessummaa keenya kabajaa har'a BTV sagantaa keenya kanatti waamicha keenya kabajee baga nagaan dhufte siin jenna. Tole isinis baga nagaan na eeddan jechaati ani Fayyisaa maan jedhama as magaalaa Madaamaa kana jiraadha. Muyaa ammoo yeroo baay'ee waliin dabarsinaa yeroo jalqabbii irraa ana waliin sirriitti wal beenyaa ummatuma daawwattootuma keenyaaf jechumaa fi kanaaf isinis BTV irratti hadhaa guyyaa dilbataa kana guyyaa bashannanaa waan ta'eef naaf firuu keessaniif hedduu galatoomaa hedduu isin jaalladhachuu barbaada. Sanbataadha. Sanbata. Guyyaa boqonnaa. Guyyaa boqonnaa. Guyyaa sanbataa kee nu kennuu keetiif hedduu si galateeffanna. Daawwattoonni keenyas sanbata isaanii nu waliin dabarsuu isaaniitiif gaa ammas galatoomaa horaa bulaa jechaa
gara ani si beeka daawwattoonni immoo irra caalaatti fayyisaa hamaatiin osoo hin taane hundumaadhaan gaafa ati murteessaa turte an hundumaa ture tariitii sanbanni kunni lachuu obboleewwanii sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa jedhan kanaaf adillee gara dilmataa qabu taaniif. Ayyee kanaaf egaa mee daawwattoonni yeroo baay'ee loqoda keetiin illee hin tilmaamu garuu eessatti dhalateetiin eessatti guddate fayyisaa hamaa? An dhaloonni kan koo gada basaasaati. Ganda qotee bulaa eela jedhamutti kan dhaladhe haga kutaa jaachumatti eela baradhe hanga kutaa 10 ammoo asaasatti ka baradhe san booda gama daamaa amma yeroo sannuu diddiqoodha gara waggaa 19 dalaga yaa gadaamaa gale asumatti xumure jechuudha barumsa. Mee guddinni kee naannoo gada basaasaatti haalli itti ati guddatte aartii kana keessatti haala wantoota si seensisuu danda'anii fi haalli guddinni kee aartii waliin wal qabatee akkam ture? Ani guddina keessatti maatii ummaan tiyya haati kan koo jechuudha. Nama 13 kadeesse. Nama 13 kana keessaa 8 dhiiraa 5 ammoo dubartiidha. Indam 14 turreeyyuu an lakkuu dhaladhee ta dubartii na biraa duutee anafi. Isa booda fayyisaa naan jedhan. Abbaa kee maqaan Aliyyi ture. Yoo san akkuma anaa kana qocee jabaatan waan ta'eef yeroo finqiltoonni baalee finqilan sanitti isaan ammoo deemaniiti gama baalee kana deemanii achi turanii yeroo isaan achi dhufan kun amma ka gosa dhiiseetiin achi gamas galee namoonni tokkoon jedhanii miti Alii hamaadhaa jedhanii gostin. Isa sanirraa hamaadhaa jennaan ka ijoollee tiyya jedhanii gaafa dhufan maqaan koo Aliyyi ture. Anammoo akkanatti qabsoo tanaaf gamas deeme hamaa naan jedhani maqaa kiyya kanaan mara barumsaatti illee awwaadhaa jedhanii fayyisaa hamaa ta'e akkasuma martinuuf hamamaa waamaman jechuudha. Amma naagale kunis gaafii booddeerra si gaafachuuf turedha. Namni baay'een fayyisaa hamaa yeroo jedhamu ati sakaallaa irratti kaaraaktara ati hojjetteen ammeenya ati hojjetteen maqaa namni dabalataan si baase fayyisaan hamaadha hameenya isaati hundumaa saniin wal qabsiisanii baase garuu seenaan maqaa keetii kan fayyisaa hamaa kanadha. Hamaadha amma yeroo tokko tokko fayyisaa maqaa akkanuma si gaadhan eenyu maqaan kee fayyisaa fayyisaa eenyu hamaa ol ka'ee kaana na laalu jira ol ka'aniiti jakee safaa kana laalu deemanii na laalu jiran sababni isaa maali hamaadha hamaa jechuun waan badaa tokko akkasitti ka laalamu beektee akka hiika namni hiika adda addaatti kenna. San booda amma jecha isaanii san dhaamata isaanii san hojiirra oolchuun ammoo eenyuuti ka ijoollee waan ta'eef fayyisaa Aliyyi taasila. Maqaan kun ammoo seenaa akkasii kana waan qabuuf ijoollee mana barumsaas deemtanii iddoo feetanis deemtanii hamaa kanan dagatiin hamaa isaan gaariitti fudhatanii isaan gaarii fudhatanii yeroo san waabee ce'aniiti baalee galanii waabee ce'aniitiin gosa dhiisanii waabee galaniif namni kun hamaadhaa ka gosa dhiisee gamas deemee jedhani beektee. Gamanumaanuu maqaa fayyisaa Aliyyi ture hamaan seenaa qaba. Seenaa qaba. Seenaa bareeda qaba. Kanaaf immoo isaanis baay'ee galateeffachuu qabanii kan maqaa kanatti amananii waan gaariitti fudhachuu isaaniitis bareeda. Baay'ee bareeda. Meegaa haalli guddina kee aartii waliin wal qabateetiin immoo maatii keessan keessaa namni aartii kanatti hintu jiramoo? Abbaan keen taphatan. Hedduu taphatanii harmeen hedduu illee dubbattu. Naannoo keenya sanitti akkam ture ganda duwwaa tokko yeroo dargii kana mana ijaaree fiiti dargiin kun mana 500 ijaaree 0102 jedheeti duwwaa tokko duwwaa 2 jedheeti itti baase amma duwwaa tokko duwwaa 2 jedhee yeroo san 0102 jedhan afaan kunillee beektaa ol keessa baay'ee wanna jedhamee ture amma 02 kana keessatti ka dhaladhe jechuudha amma warroonni bulchan kunillee yeroo sanitti bulchammaan kunu taayitaan isaa guddaadha. Abbaan kee bulchaa kanas ta'ee maal ta'ee warroonni gurguddaa warroonni gandaa namni bebbeekamaan kun dhufanii walitti yaa'anii beekte doobbiin nama gubu tokko hin jiraa miti doobbiin nama gubu sana isa kanatti harkaan muratanii tuman abbaan yoo hamaan hin jirreen ta'uu jedhanii bakka walgayiifaa ta'anitti bakka sibsaba maal jedhaniitti
ta'an kana fa'aatti doobbii muratanii dhaqaniitiin sibsabaa isaanii hamaan dhufe maraatichi jedhani. Isaan hedduu taphatan. Yoo inni hin jirre bulchaalleen ta'e warri abbootiin jaarsoliin gurguddaan kunniin illee isaanii wajjin taphachuu fedhan. Isaan illee ammoo hin taphatan. Utuma akkas jedhanii amalli isaanii gara taphachiisaatis isaan keessaa ammoo maatii kanatti amala gama isaaniititti anillee akkas taphataadha. Iddoo ati jirtu yeroo baay'ee mukaa'uun hin jiru. Hin jiru amma asitti amma abbaan fedhe illee yoo jiraate abbaan fedhe mana keessattis illee bakka amma ijoollee ta'e hiriyooti ta'e olii wajjinutis illee ani balu na beekaa na beekuu dhabee dantaa isaati hin taphadhaan. Maal namni tokko maal inni wannaa afaan namaa kennu jira maaliif osoo nama hin beekne fa'aa akkanatti kolfuun kun maali akkanatti taphachuun kun fa'aa maali ani waliin hin jiraannu. Waliin hin turru mana tokko hin gallu na taajjabee baatee dantaa isaati haga achi jiru ammoo isa wajjin kolfee irra caalaa kolfiitii kiyyaan tapha kiyyaan ka deebi'ee na jaalachuuf jira. Ogummaan kennas immoo dirqama akkasi nama kana dura beeyne sakandima itti wal barteen immoo nama waggaa meeqa waliin turte jaalala fa'aa dhufa ka jibbe na jibbe maal naa godhaa miti waan ajjeesu na awwaalu kana jaalate ammoo jaalasa ittiin fuufa jechuudha. Ani akkaataa aartii kana ittiin gale mana barumsaatitti achirraa tapha san irraa ka'e jechuudha. Mana barumsaatitti ammoo hedduu dirqamumaan seenaa beektaa mana barumsaatitti akkaataa ammaas keessatti maal wanna jedhan kanaa miti weellisa fa'aa diraamaa fa'aa hojjannaa diraamaa mana barumsaatitti hojjannaa kun mana barumsaa keessatti wannaan takka jirtu qophiin takka jirtu gumiileen takka jirti gumiileen sun amma eessatti gara magaalaa Adaamaa kana erga dhufee ani moyen beektaa ganda 12 ganda 14 kana fa'aa keessatti arge gumiilee sanuu mana barumsaatti akkanumaan barattoota mee dandeessaa fa'aa jedhanii waliin si fidanii fa'aa waan akkasii wanta jette achirraa eegalee ani erga achirraa eegalee ganda 12 kana keessatti maal kibabiin takkan jirti kibabii HIV AIDS maal jirti takkan jirti achi keessatti maqaa isaan beeku duraan artistoonni baay'ee irra caalatti 90 keessa artistoonni jiran baay'een isaanii gama aartiitti kan dhufan dhukkuba HIV AIDS kan arrabsaati walaloo barreessin yeroo san eersiin nama nyaataa lafa hunda lixaama eersiin nama nyaataa nama hunda baasan keessaa hin bahu boruu gudii ta'e boruu guddiidha amma ila silaa walaloo kanallee barreeffamee ta garri kee gara diraamaa kanatti deema gaaf leenjii fudhannee eebbanuu kennuudhaaf 12 irraa gara 12 asama biiroo guddaa jira ganda 12 kana keessa gara ammoo itti shaakanantu jira gamas gara naannoo ganda 14 san amma jarri kunniin kamiifaa jira ashannaa fi amma weellisaa kana ka yeroo darbeen afaan amaariffaa sirbu san fa'a akka nimbii kana fa'a jira ijoollee baay'ee jira mucaa tokko jedhanii amma waan isaa haraaramuu amrii ta'eera jedhanii banta quubsaa jedhanii eessa ture baatuu irraa dhufee as ture isaatu afaan oromiffaatiin walii qabee leenjisa nu dhadheetiin nullee afaan oromiffaatiin eebbifamne inni mana barumsaa lakkoofsa furiititti garam deemna ganda 14 gaafa dhadhu amma walii galatti nu kennanii leenjii mee maal hojjettanii gabaasa godhaa gaafa jedhanii nu hojjannaa garuu afaan oromiffaatiin maa hojjettinaa jedhanii gaafatan warra afaan amaariffaa man Adaamaa keessaa amma jirri afaan isaaniitiin jedhanii beektaa ture dubbii keenya irratti walgayii gumii aartistoota maalii Adaamaa jedhaniitti gaafa si waliin nu qabanii biraa baane tokko illee hin beektaatti nu amma san booda nu qabne jennaan maali afaan oromiffaatiin hojjettinaa jennaan Adaamaa keessatti jedhan namni afaan oromiffaa dhaga waan hin jirreef ilaalika namni afaan oromiffaa dhaga waan hin jirreef afaanuma amaariffaa qofaa hojjannee fuuldurallee garuu yoo tariiti namni afaan oromiffaa gara baadiyyaa baanee yoo dalanne malee gara baadiyyaa baanee yoo hojjanne malee as keessatti Adaamaa keessatti oromiffaan hojjetamaan gonkumaayyuu hin ta'u. Yeroo san afaan amaariffaatiin bareechifatanii jedhanii beekte gonkumaayyuu hin ta'u hin jenne hin ta'u yoo tan amma bantaa quubsaa kun fa'aa jira anamma dhiifama naa godheetti waa murteessuudhaaf diqqoomee itti yaadeetti waa murteessaa mee murtii takka irra gayaa yookaan hadha irra boruutu jira tana hin jedhu waan amma kallattiin dhufte tana yooma san deebii kennaaf bantaa amma rabbi isaa araara mucaan sun amrii ta'e dheengadda baatul ne jirga achi dhaga'e nama girmaa tashuumaa kana fa'aa wajjin illee leenjii baay'ee fudhatanii mucaan sun nama afaan oromiffaa tiyaatirri akka fudhatamu magaalaa tanatti tiyaatirri utuu akkanatti kan hojii hin guddatin akka fudhatamuu fi diraamaa nu shaakalchiise mucaasan amma yoo tana ammanta tana shaakalchiifteef ulfaadhu fayyaadai galatoom ana ammoo
bakka dubbiin akkana jirtutti hin barbaadu dhiisee baay'ee jedhee biraa bahee afaan Amaariffaatiin beeksifamaa magaalaa kana keessatti. Beeksifni afaan Amaariffaatiin magaalaa keessa beeksifamaa deema. Afaan Oromiffaatiin namicha tokko jira Astamiroo jedhani. Haloo afaan Amaariffaa qofaani baay'ee diimtuu takka duuba itti godhee beeksisaa fi mana qopheessaa kana fa'a. Beeksisa sana hojjetteerta? Waaqa laaliiti abbaa kee ana kan birrii takka illee hin barbaadu afaan Oromiffaatiin ani illee hin dalagaa. Magaalaa keessatti beeksisa sagantaa garaagaraa. Namicha irratti qeerroo yeroo tokko ka'an san booda namichi maal na godhe akkas taanaan goshi sabni isaa sabati gireetti haa galatoomu kootu jedheetumaan kaa nan galchine haloo ani illee afaan Oromiffaatiin afuufe kaa. Haga ammaa eessa turamee achirraa ka'e waa'ee pooliyoo waa'ee HIV waa'ee maal kuni waajirri fayyaallee maal godhuu qabe afaan Oromiffaatiin afaan Amaariffaatiin haa beeksifamuu jechuu eegalan. Dubbii keenya irratti waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa hedduu galatoonfachuu kan barbaadu asirratti barka galatoonfatamu jira beeki. San booda oduma dubbiin akkas jettu gaafa Doktor Kabajaadhaa Artist Alii Birraan gama biyyaatiin dhufan makiinaan guddaan duuba duwwaa kun nuu kireeffame dura afaan Amaariffaa qofaa miti hadha afaan Oromiffaatiin an beeksisuu eegalee jechuudha. Magaalaa Adaamaatti sirriidha. Waggaa dhiyoosii kan nuti waggaa 15 akkasii afaan Oromootiin hojjechamuu eegale. Garuu baay'ee guddina makeetii irraa jalqabeetini gama aartii kanatti dhufuudhaaf gaarsaa hedduu kaffalteerta. Mee waan tokko si gaafadha. Waan dargii maamallee kaasti umriin kee meeqa? Dargii lakki umrii dhugaa dubbachuudha amma barana 21. Amma laa ta umrii tana dinga tana dhuftee beettee. Taa'uun biitaadha. Mucaa hiriyaa kiyyaa tokko jira. Sagantaa kan ilaalee gaarii na fakkaate. Akka dubbachuudhaaf. Yeroo namni baay'een inni rifatu. Garuu amma daa'imman 32 dhugaa dubbachuudhaaf. 32 gahee jira. Hanga fakkeetti? Ani hanga fakkeetti. Ati waggaa meeqa? 35. Akkas taana akkanattu uummanni nuu bari murteessa akkanattu yoo ilaale rabbi naa tarabba jiqqoo qaama kana tolda jedhe malee furdina qaba malee keessaa namni qadhaan kun bara urumni isaa hin beekamu kanaaf 35 taate. Gosumaani jedhama. Lafeen kenna foon hin baatu jedhama. Amma namni akkasii dhugaa dubbatu jira. 32 bara guute. Bara guute 32. Fayyee. Namni baay'een hin beeku akka ati albama qabdu. Namni baay'een hin beeku. Nam taatummaadhaan si beeka albama qabda. Maaliif uummata bira hin geenye albamni kee sirbi kee maaliif uummata bira hin geenye? Ajaa'iba rabbii kanaati. Jalqaba weellisummaadhaan jira. Booddees immoo taatummaan alatti hojii hojjettu immoo si salli hin kaasu. Dhugaadha. Gaafii bareedana gaafatte. Yerootu waa'ee diraamaa tanarraa yoo oduu hin qabu. Diqqaa ta'eeti. Mudannoo kana dubbadhee ture. Kaayommaan kee gara magaalaa iyyuu wanti galuuf honna jedhee akka sirbuudhaaf. Osoo warii eegaa jiru sirba Maamman Sheekaatu dhufe. Yaallatti barreeftuu mee atuu na rakkadhu laalii koottu mee natti mee fuula dhaleen ishee jirtu. Simaa qofaa kan hin abdii irraa qabu. Kan daddafee waa'ee isheetiin na dhaqqabu. Diqqoo jaalli gizee ijoollummaa si qabu jiraa miti. Waa'ee isa keessa illee amma maaltu anaa fi Maamman Sheekaa kana adda godha. Horii midhaan madhi isheeti kofalee dhaqe. Sirbumaaf rabbi yakkade kofalee dhaqe. Hayi akkee dhufte ilkaan soddomni dhooguu danda'a hin danda'u beeku. Kofalee dhaqeetumaan kaa maaddashaa amma namichi sirba wannaa galcheetumaani. Maaddashaa wannaa hojjeta kunoo kana naa himi teephii cabdu. Teephii cabdu hojjeta. Ulii qabadheera. Maal barbaaddaa jedha afaan nama jiraatu maal barbaaddaa jennaan sirbuu dhufe jedhe. Sirbuu dhufte sirri dandeessaa mee jedhe
anamma waan siimu keessa walaloo hin beeku yedaloo hin beeku maal akka qabatanii sirban hin beeku maaliif akka deeman hin beeku ginii sirbuma haa ta'u sirbuma namaa kanallee waan sirban se'anii beekta. Mees guyyaa jalqaba namichi si gaafate sirba kamsa. Rabbana tokko namatti galche ka amma sirba ani sirba eebbisaa sirbee qaxxi gargoore gaafa teephi gadi tuqu sanuu ilkaan fixee jira teephin isaa naashinaalii duraanii san jalqabe jedhe asiin gabatti darbaa maskuutii isaatti teephi sun nu hin beekamnu alaa gadaane nu oromoodha haa nu beekanii arrabaan sobaan adda kacaa akka talikee bijiran deemataa deemasi rabbina ufana deemeeti ammallee eessa gale baandii kofalee ammallee kottu naan jedhe namichummaan kun amma ati sirbaafuu hin geenne ganaadha waa'ee sirbaallee hin beektu dura sirbuu keetiin duratti mee bakka baandiititti yookaan hawwisootti dhiyaadhu achi muuxannoo fudhishi. Ishi maal godhare hawwisoon takka kofalee kana keessa hin jirti hawwisoo sanis siqinaan jedhe hawwisoo san barbaadee hawwisoo san argee dhaqaye hawwisoo sanin argee akkaataa amma dibbee ittiin dhagan kan akkaataa sirban kan maal jechuu kan kofalee bulii 15 akkana taa'eetti amma sanin eegee ammallee achitti tattaa'uma eegalee dhaqeetuma irra kennirraa horii gurguraa kaasitti sirba baasuuf jira horii gurgurina kennanii madaqaan kofaleetti dhadhiseetuma taa'e ijoollee wajjin balleesseetumaan deeman mallee boru dhumarra ga'ee fida albaamichi jedha. Osama akkas jedhu albaamichi maal bahaa miti achi maal fudhachuu jira. Muuxannoo kanaaf horii meeqa fixxe? Loon meeqa fixxe? Tapha amma dubbii irra jirtu kan. Mee dubbii kana sirri ilaali. Yeroo baay'ee yoo argite jette ijoolleen baadiyyaadhaa dhufanii ammas maal jiramte? Loonuma gurguranii istiidiyoo dhaqeetiin sirba kun warra keessaa noo. Waan kana ammoo ati si mudatee hin beeku. Ijoollee baay'ee wanti yeroo san waan narra ga'e beekuufaan. Ijoolleen baay'een gara dhufee sirbuuf deema gaafa jedhanii moo'ee waan kanarraa beeku. Amma sadarkaa kanatti sadarkaa amma aartii keessa seente kanatti gonta garaas nyaatu jira beeki. Ijoollee mateen ganaa ta horii gurgurtee haadharraa abbaarraa sangaa gurgurtee dhufteerra. Birrii fudhatanii dallaala jidduu ta'aniiti. Istiidiyoo warra afaan hin beekne bira geessanii sirbita jedhaniiti. Kan dhawu sun illee hin beeku, kan dhoobsisu hin beeku, harkaa fudhataniitiin biraa deematti. Isatti deebina. Isatti deebina. Wanta baay'ee keessa dabarteeti. Albama kee keessaa mee sirba jaalatu tokko nu affeerimi. Sirbi jaaladhu tokko. Ani si maafaa malee waa been ilaala ibaada gangaa saaraho waa been ilaala ibaada gangaa saaraho. Ani si maafaa malee bibitti noofte ibaada jangalaho bibitti noofte ibaada jangala. Ho bulloobonni roobu hareeti. Ho bullo sirbi kun osoo gabbaa'e fayyisaa. Baay'ee bareeda sirba. Yeedaloo kana Shukrii Jamaal. Shukrii Jamaal isa booda ani simaaf ammallee ka sirbe obboleessa kiyya. Ani simaaf ammallee Shukrii Jamaal erga reediyoodhaani OBN gadhiisuu eegalee kiyya. San booda Shukrii. Reediyoodhaan gadhiifamee ture. Gadhiifame rabbiin. Isa booda isa booda amma reediyoo ganamaa galgala gadhiise maaliif viidiyoo kilippii itti hojjannee naan jedhan. Ana ammoo bakka kilippii yeroo sanii kilippii itti hojjechuun bara. Oodiyoo isaa nin qaba. Istiidiyoo jira si daawwiti bira akka sirboonni 12 bara. Sirba 12 bara. Darzana guutuu jechuu dandeessa bara. Kilippii isaa maaliif siin hojjenne? Kilippii illee hin beektaa. Sponsora yoo naataa ta'e. Isa sirba ammaa kana. Itti daawwa hojjettan rabbi naa. Akka VTVtti. Dhugaadha hedduu galatooma rabbi naa. Hedduu galatooma. Dhugaadha hedduu galatooma. Mee egaa tapha baay'ee taphanneerra. Sirba weellistoota jaalattu kan barbaadde keessaa affeerraa keetiin gaa daawwattoota keenyaaf nu affeeri. Sirba weellistoota hundaayyuu ni jaaladha. Sirba Haacaaluu tokko na affeertanii. Sirba Haacaaluu Hundeessaa akkam? Oolmaan kee. Oolmaan kee. Gamanumaan nama affeertuuf yoo jiraate. Haadha manaa koo jaalatamtuu kabajamtuu Yaasmiin Kadiir Hasan jedhamtu haadha ilmaan tiyyaa. Ayyee egaa gamanumaan daawwattoota keenyaa egaa kun sagantaa VTV keessummaa sanbataati. Egaa sanbata keessan nu kennu keessaniif hedduu siin galateeffannaa. Namoonni sagantaa kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuu sagantaa keenya hin dagatina. Sirba kana dhageettiin walitti deebina.
Egaa daawwattoota keenyaa sirba ulmaan kee Hacaaluu Hundeessaa daawwanneetiniin walitti deebineerra ammas keessummaa keenya Sanbataa waliin jirra. Keessummaa keenya Sanbataa ta'a weellisaa ta'uusaa immoo dhiyoo kana nuti barre inni garuu weellee keessa jiru isaa guutuu kan dabarseedha. Fayyisaa Hamaa hundumaa waliin jirra. Amma sirra deebi'uudhaan baga sanbata kee nuuf kennite. Isinis galatooma garuu mooyee asirratti oolmaa kan kee jaartiin tiyaa madduu akka itti gammaddu abdiirraa qaba. Isiileen akka irraa gammaddu anillee baga naffeereeni asumarratti namni akkanaa waa nama affeeruu feetti. Waa malee nama naffeerani. Kanaaf dhugama akkasii oolmaa naa oolte haati ilmaan kan kooti. Hedduu waan jaaladhuuf sana affeereeni. Ati isiileen achi keessa ulaalti anillee achi keessa isii ilaala waan ta'eef akkasitti akka raawwattu fedhaati. Kanaaf gamanumaan immoo miira keessa galee anuu sirba dhagaatti miira keessa galee beeku. Akkasitti immoo weellisaa waan barbaannu affeerruutti miira keenya hundaa immoo bakka bu'eetiniin kan nuuf sirbeef immoo weellisaa keenya Hacaaluu Hundeessaa hedduu galateeffannaa. Biyyoon isatti salphatu. Egaa waa'ee haadha warraa kee kaasteerta. Maatii meeqaan geesse ijoollee? Maatii yana gaafata atuu meeqaan geesse? Walumaa eegallee silaa walumaa xumuruu qabda atuu meeqaan geesse? Jalqaba akkasitti fuudhee aanadha. Dhugaadha. Waggaa hedduu duradha. Waa egaa. Mee kana booddee irratti meeqaan akka geesse anis booddee irratti hima. Mee dhugaadha. Ni yaadadha yeroo haadha warraa keetiin wal bartanii sakaallaatu wal isin barsiise. Miti mee jalqaba yeroo deemteetiin hin dubbistu akkam ture miirri ishee achirratti kaaraakterri ati taphattu immoo kaammeenyaa ture. Mee akkam miirri ishee yeroo ta'e? Dhugaa dubbachuudhaaf allaatti illee ta dura lafa buute ija fudhataa jedhani. Ani waa'ee kan koo dhugaadha anumatti dura fuutee gaafsan immoo hin beektaa akka jaalallee taatanii ijoollee baay'ee waliin wal jettaa ture ijoollee sakaallaa yeroo san wajjanne takkaayyuu naan. Baay'ee anaa miti namni dura lakkafee yookiin naan akka dubbiin nama tuquu jedhanii lakkafatan afaan keenyatti mi'aas deebisiiti. Dubbiin nama tuquu afaan oromootiin hin jiru. Hin jiru. Wanti akkasii hin jiru wanti gadi buutuutu hin jirtu dubbiin kan tuqe immoo isiidha. Ijoollee sakaallaa hin jettee gaafa jettu ohoo jennaaniif Jibriiltunaa ganda 11tti waraabbii qabna sa'a booda. Hagasiif laaqana nyaachuudhaaf uduu gara fiigaa jiru ijoollee sakaallaa as goraa jette ijoollee shamarran ta'anii dhufan isaan illee Harargee dhiyoo dhufaniiran. Yoo kana inni jennaan jechuun namni dura dubbiin tuqame anaa miti. Jibriiltunaati. Jibriilaa. Fileeraa jechuudha. Isiillee namni irraa isiillee dubbiin tuquu barbaadde fileeraadha. Jalqaba fileera dubbiin tuquu barbaannan akkasii fileeraan amma akkamree bultii godhanne minaamina gaafii kaaturraa akkamii filee akkamree bultii godhanne maal gaafa san jettu dhiiroo mucayyoon tuni bultii barbaaddi laata wal afaan dhufne beette wal afaan dhufne jireenya Jibriiltuun ammoo ilaalee jedhu sa'a sanitti nama bultii fi maal illee fedhuu miti yeroo sanitti. Amman jedhee anamma addas inni dubbateera interview aruusi gaafa aruuzaa bara dubbatee jira. Fayyeen guddina godhee. Ani mucuduma Yaasmin an jaaladhuuni addas dhaqeetuma osoo buna kootu borus osoo mana duuba deebi'eeti na dhokateetuma dhufu iftaanis oduu na dugate gaaf kaana kuno tokkoffaa miisee na godhanii tajaajila tokkoffaa na godhee fayyisaan guddina godhee jedhe. Akkasiin dhufete koottaan jettee nadhee Sambooda bira ta'een taphannee gaafa taphannee jennu nu ammas badhaas boruus Jibriil bilbilee mucayyoo san biraa deemnu Jibriil yeroo baay'ee porosii waan baay'iseef anna geetuma choonna jedhee achuma taphannee gaaf kaangaa erga jaalala keessa seennee Jibriiliin buna dhugii affeerre manatti. Kaagaraan Jibriil erga mana dhufee taa'eeti kaa maaltu maal ta'e jennaan. Obboleessa kee kaasilaa si jaaladha wal jaaladna amma guyyaan aruuzaa dhiyaattee jirti jaalli tokkoffaan si'i ufsillee babbareechisi sirna keenyallee babbareechisi nullee babbareechisi akkas ta'e akkasuma Jibriilillee dinne jaala tokkoffaa ta'eeti akkasi atillee aruuzaa irratti argamte jechuudha. Atillee jaalota keessaa atillee nama tokko akkasiin turre amma immoo ilmaan sadii hin geenne. Bareeda. Gaafi raftu jechuudha. Maarrabdaa oduu rabbiin itti maarrabdaa irra maaltu jira. Adaamaa OM beektaa. Oduu akkasi
Kajaartu xiqqoo waa biraa bira gattee waddaa nyaattee jedhaa kuduraan muduraan kun nyaattee jennaa o'ee akkasi. Eessaa raabtan baleessa kiyya taa'u. Kana boodas ijoolleen keenya baay'atu qabu. Baay'atu qabu. Dubartii takkatti amma dhalatte tan sadaffaan tun lamaan dhiiraa ka sadaffaa tun amma inni duraanii an simaaf hin beektaa bilaal jettee nyaatin haati simaaf an simaaf jedheeni inni lammataa ammoo gaafa jawaar eerpoortitti lammaadhaan harka ofiidhaan hospitaala jira. Mucaan kun achitti gaafa jawaarii fi lammaa wal hammatanii jaartiin tiyya san gabbuufteet ilmoo kan ammatti. Kun jawaar ta'uu qaba jennaan jawaar amma sun diimama akkasaati bakka rabbi jedhu mucaan amma sun jawaare sadaffaa sun ammoo toliinaa jedhama. Isaan lamaan yoo lammatan waan dhalateef maaliif jecha lamaan isaanii qubee wayii qubee akkasumatti silaa gari amma wal marmit dhufe kuun lammaa jedha kuun jawaar jedha kuun lammaa jedha kuun jawaar jedha. Amma laajaa maan jenne lammaa sila akkas ture beekta amma mala keessan lammamaa waamna mana barumsaatti tariitii jawaar ta'uu danda'a mala keessan lammama. Ishee sadaffaan waggaa amma baatii torba. Waaw. Eenyu jettee maqaa? Toliinaa. Toliinaa. Ani reefu mucaan kiyya waggaa lama ta'uu isaan beekta. Namaa kennite namaa kennite waadaan namaa kenna adbare wantummaan duraa xiqqoo sasaalfachaa jiruuf soddaa taana naan jettaafi maal waan isin duuba qaban buleessa gara keenya kanatti hin beektaa gabbarafaa jira sanatillee ofitti himtee yoo jette rakkoo hin qabu. Mee hojii amma itti ogummaa keessa jirtu kana waliin maatii guddisuun jira maatii horachuu kee waliin hojii keetii irratti faayidaan isaa maali? Mee immoo dhiibbaan inni qabu maali? Gaafii dansaadha beektu. Gama aartistoota keenyaa kanatti wantummaan rakkoo taatee iyyuu kana namni aartii kana keessa jiru nama tariiti. Biratti ammoo dalaggaa biraa qajeellooti dalaggaa biraa qabaatee dalaggaa biraa sirriitti oofataatiin. Dalagaati maatii ufiitiin oofe malee maatii ufiillee wal bira oofe malee kophatti aartii tana keessa qofateettee maatii tante wannicha jechuun sobaa kun soba dhugaa irraa fagaate eenyullee taanaan akkana geettaniitiin wanna geettan soba irraa dhugaa fagaatee dheeba kana beeka akkasii kana uummanni Oromoo illee bal'aan beekuu qaba. Aartist kennaa fi aartistoota kenna jedhanii haa dubbatan malee akkaataa aartisti namichi aartii hojjeteetiin aartii sana achiin ga'u bu'aa bahee hedduu guddoodha. Kanaaf ammoo wal bira oofuun baay'ee ulfaataadha. Alaa kulli maalini an akkasumatti diqqaatus guddaatus haati manaa teetun akkuma isin jedhe kana jabduudha. Ni hojjetti. Anis ammoo biratti hin gargaaraani. Gama dinagdeetiin akkana. Gama ammoo aartiitti as deebinee yoo jenne nam mudannoo qaba asirratti. Abaaboo Warqinaan hin beektaa. Drama filmi tokko daayirektira ta'ee jiru. Filmi leelloo ka leelloo. Abaaboo Warqinaa akkanatti mannee ka walna kaanii jira. Sillaan illee ofirraa baasee. Suuraa kakaan tokko jira. Yoo yaadate. Filmiidhaaf kakaa. Filmi. Suuraa sanii baddiluu tokko jira baddiluu kanallee hin beekta gurbaa maraataa tokko. Baandii keenya keessa. Mucaan kiyya na jala baheetti bakkaatti daladdu kana jira. Ka guddaa kan amma tuwwan lamaan hin dhalanne yoo san. Mucaan kiyya kun kootu hojiin achi geennee dhandhaa jedhee isin wayi meeshaa wayii nuuf fida bakka waraabbiitti jirtanitti meeshaa wayii nuuf fidi jettanii girmaan bilbilaaniif biiroodhaa meeshaa san fuudhee mucaan kiyyas hojiin baay'ee seenee dhaqan. Erga achi dhaqanii fuudheeti ka abbaa kee argitee jedhee fotoo jala qabe. Suuraa fiilmiif kaane. Suuraa fiilmiif kaane ka Abaaboo Warqinaatiin akkana walan mannee kaane baay'ee asitti Abaaboo Warqinaa yoo iddoo dinqisiifachuu fi galatoomuu barbaada. Maaliif aartii fi maatii kee akkam wal bira oofuu qabda ka jedhu namoota baay'eedhaaf kun deebitaa jedhee waan yaadu. Naa fidee fotoo jala kaa'eeti mucaan bira abbaa kee eega dhufeetuma. Imaayyee jedheen imaayyee hooyi jettee baatee abbaayyeen imaayyee biraa qabaa jedhee. Maaltu akkana.
Sambooda dubbiin akkana bar maal eessa argite footoo argee dhufe footoo agarsiisee bakki amma jennaan akka dubbachuudhaaf isin illee hedduu washakiin qabdu gaafsan ammoo qalbiin maal inni akkana ana ammoo ofii kiyyaaf hin jenne jedhe ofii kiyyaaf miti ka yaadu isin maa dubartii taateetiin hin beektammoo isin taa mucayyoo tanaa nama akkanatti illee uduunna jechuu baannee ana baaboo akka rabbi dubbachuudhaaf silaa namni aartii yoo ofitti amanee maatiin amanee fi martinu akka jara saniiti jedheetiin yaada. Anaaf rakkoon jiru jettee jaarsi siillee nama fayyaalessa ta'a. Nama fayyaalessuma akkasiiti. Kanaaf manatti rakkoo sitti uumee ture. Mee guyyaa meeqa qoqqobbiin sirratti qoqqobbiin akkana jechuun akkana abboo bara akkasii fiilmii akkana dalagu jirra dhugaa dubbachuudhaaf akkana waan akkanaati jedhee gaafatti indee ka fiilmaati ka fiilmaa taanaan ambar mucaan na himee jennaan dingat si jala bayeeti waan sanna mucaalleen afaan inni kan beekta akkanatti qaceellootti balu footoo maal jedheeti mudhifne waan akkasii ture boodan san biraa ogummaa kana keessatti rakkisaadha gaamaatti yeroo qabaattu haala itti maaneejii gootuu dandeessu baay'ee rakkisaadha hojiidhaaf yoo ta'e kaa akkasii haati isiidha ila kan talatiya fuudhe diraamaa ndazii akkana diraamaa osoo hojjanne ila kan talatiya fuudhe ila waa itti jiru afaan biraatiin afaan argeetiin waan ila waan itti jiru haga sada gunda faadha beekte akkaataa diraamaa kun aga namni si hubatutti ila kun fakkeenyaaf erga hojjettee jette diraamicha keessatti akkeessu jira fakkeessu jira ta'u jira amma akkeessu fakkeessu ta'uun taana sonaa dandame ta'uu sani ka fedhu beekte ta'uu san keessatti ammoo dhiibbaa ganaa kan hunda jira waan ta'eef dhiibbaa ganaa ta'e gama kana mudannoo wayiitu jira gara Shashamannee kana deemtee wanti si qunname tokko jira. Sagantaa wayiitti irra deemteeti sagantaa san irratti ijoolleen fiilmii maal kana yaalanii ispoonsara nu ta'e siin jaanii halkan dhiisteetti biraa baddee tokko jira. Maal kana hin ta'u. Ati tun hundam qooxxu qacaca beete salphaadha tun. Bilbilee faayelau fayyisaadha yaa obboleessi kiyya bara akkanatti kunoo sirba tokko baasuu jira. Sirba tokko bareedaadha kanaati waa maraa yeedaloof yeedaloolee fixeera ispoonsara na taatu ufsee bilbile ispoonsara jette deebisee si bilbila cufeetumaan fa'a kan deebine jira dhugaadha taaniiti bakka isaa kana ispoonsara fa'aa taata muhee waan gaafii nan gaafannee fa'aa sirba kaaftee na gaafataa akka amma dura jedhe isaa waa'ee aartii fi aartistii achi keessatti ibsee jira beettee akka abbaan lataa jedhe isaanii biyyoon isaanii ta'a salphatu aartistiin teennatuun artistoonni keenya kun dhibbeentaa keessa harki 75 25 sanuu amma bililii jedhachuu jira diqqoo akka ila kunoo wanna jirtu fireeshaa makiinaatu hin jirtu akkas reef ta'u jira malee dhibbeentaa keessa harki 25 maqamaafi artista malee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf dur vaaziliinii akkana godhanii harka dibatanii akkana godhanii mataa faa firiiza godhanii tumaan akkasi ka deemantu jira beette akkas keellee akkana faa godhatanii firiiza godhanii qoxoxxoranii maal godhaniitiin amma jirti sunu vaaziliinii sunu amma guddii taate nambar dhabamte malee akka abbaan lataa jedhe san aartistoonni keenya dhibbeentaa keessaa 75 akkam ta'uun akka shaamaa kanatti baqanii dhumaa jira. Hujii fitti hafti hujiidhaaf itti namni maaliree akkaataa diinagdeen akkaataa ka hojjechiisuu fi ka hojjetullee akkaataa kafiyyaa oola keessaan amma dhiifama naa godhiitiin yeroo baay'ee argitee jirte resursiin alatti haaba'u jedhameetiin ka fayyadamaa ta'uu qaba yoo wanna jedha anuu gara diraamaa 3-4 keessa seeneetiin keessaa bahee jira dhiiseetti fedhe makiyyaan haallummaan isaanaa ta'uu dideetiin atuu baatee jirta baateerta malee atuu. Maaliif si fakkaata sun? Wanti na fakkaatuuf erga jarri ala baasanii ka. Dura yoo taatellee gara dhaabbataati yoo waa sii kafalallee kafaltii gaarii sii kafalanii amma tokkoffaa qulqullinni hojii hin jiru. Ilmi argite ka daareetti godhullee akkanuma anuma barreessa anuma daareetti godha kaameramaan illee anuma yoo barbaade ammoo muwabbaa waan beekuuf anini an dhiifama naa godhe kaameramaan illee anumaan jenne anumatu ta'e illee hojjeta bakka maraa ofumaa qabe jechuudha. Guru namichi kun osoo maraate mamatti wantoota itti murteessuu dandeessa amanam wanta hundaa ofii barreessee ofii taatee ofii kaameraa ofii ediit godhee namni kun maraatu qaba. Kana qofaallee miti
Peace in the peace waan jedhan tokko jira. Amma kunoo beektee amma yeroo baay'ee akka argite jette yeroo dhiyoo asii taa'ee kolfaa aduu beekta. Diraama afaan Oromoo maaltu jira deemaa jira seeti. Kan mormummoo kan namnummaa qeequ ara afaan hin dandeettu. Ebalu intalli kun afaan hin danda'u. Ebal intalli hin danda'u. Waan akkana kana dhufu. Akkees dhumatee dubbii irraa gadi. Dubbii irraa booda. Tadhuma intalli kun afaan hin danda'u. Namni kun afaan hin danda'u dhufe. Kun maalirraan? Firummaadhaan, aantummaadhaan, akkanumaa fidan naannummaadhaan. Peace in the peace yaa nama seen jedhe san. Peace in the peace. Peace in the peace achumanis subscribe gochuun. Dagatidha. Sagantaa BTV. Peace in the peace egaa namni fayyisaa waliin qabnu gaa itti fufaa. Mee waan tokko si gaafadha. Mee artistoota amma gaa iftoominaan deemna. Baay'ee sitti tolan artistoota baay'ee sitti tolan keessaa sadarkaa siif kenna dubartoota keessa tokko Abaaboo Warqinaa, lama Abbabech Ajjamaa, sadi Elsaabeet Komoo. Kuwwan waliin hundaa'e waliin hojjetteerta tokkoffaa ibalu lammaffaa ibalu sadaffaa ibalu jedhime. Hundinuu anatti tolanii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu natti tolanii garuu osoo ati gaafii kana naan fidin anuu dura si deebisee jira miti hunduu natti tolan siin jedhe namni akka haadha manaa dalagaatitti akka haadha manaa hojiititti hedduutti dhiyaadhu hedduu jaaladhu illee hojii isiillee dinqisiifadhu Abaaboo tokko lammaffaa Abbabech sadaffaa Elsaabeet Komoo. Sadan waliinuu waan hojjettee. Sadaf hedduu jaaladha siin jedhe sadiinuu hedduu jaaladha garuu ta'ammadhe Abaaboo Warqinaati jechuu barbaade. Ilaalaa amma dubbii asirratti dabaafadhu kaa dubbii asirratti dabaafadhu. Ilaa dubbii adda baafadhu kaa. Baafadhe. Dubbii adda baafadhu. Sadarkaa ka'e. Sadarkaa duraa dubbadhe. Warra dhiiraa waliin immoo dhugaa dubbachuuf sadarkaa kaa'uudhaaf osoo hin taane namni iftoominaan namni irra caalaatti dinqisiifatuu fi jaalateen kan jiru fi malee hundinuu artistoonni kennu hundinuu nuuf qixadha nuuf artistoota aarsaa nuuf kaffalanidha hundi isaanii baay'een jaaladha. Warra dhiiraa keessaa Tasammaa Galataa, Taamiraat Kabbadaa fi Jimaa Galataa. Abeet Rabbi naa yaadu sadiinuu smart na jarri sadiinuu smartidha beektee garuu namni haadaa ol hidheeti cuuphee keessa baase akka gaafa Saamsoon Mokonnan cuuphee baaseet asiin akkanaa keessa Rabbi na baase beektee akka waan ta'uu sanii ka waraanee oole jechuudha. Namni hidheetiin akkuma feeten na hidhii sitti ulfaadhu akka feeten na godhe jedhe sadiinuu hin jaaladha keessaan akka Tasammaa Galataa fa'a abbaa keenya hin jaaladha akka guddaa jaaladha beeki. Namni ammas hojiidhaan hedduu tumee ol hidhee haadaan duuba deebisee ol hidhee wanna jedhe. Taamiraat Kabbadaa tokkoffaa Rakti keessa lammaffaa Tasammaa sadaffaa Jimaa dhaan jaaladha. Mee nama immoo kana dura waliin hin hojjenne garuu hawwiidhaan gama taatummaatiin waliin hojjedha jettee immoo osoo waliin hojjedhe baluu waliin hojjedhe baay'ee natti tola jettee jira. Namoota duraantoota dhangaa keessa turanii fi amma immoo lafaa dhufuu ta'an keessaa. Olii Naggaa. Olii Naggaa. Dingata waggaa meeqaa booda gama dhengadda asitti OBN gaafa dhumaa akkan ol dorgommii maal waliin nu gahe. Osoo waliin hojjedhe hedduu natti tola ture. Hedduu maaliifi artistii bilchaataadha. Nama akka Adimaasuu hojiin muuxannummaan isaatu nama aarsaa osoo waa takka mallaqa waa'ee birrii takka waan eegaladne haga Rabbi laaliitiin yoo tarii diime urbii illee taatiin malee hadha be'aniifati babbareenneetiin akkanatti inni haasaa jirra beekte. Osoo sanii argin yeroo ofii urmii guutuu aartii Oromoo tanaaf dabarsanii bilchinnaafillee udoo akka Olii Naggaa argadhee waliin hojjedhe hedduu natti tola. Tariitii warra barreessitan kana booda yoo kaastiin hojjettani akka amma dura jenne piisin da piisi saniin deeminaatiin namoota akkana wal fedhu kana waliif fidaa hojjechiisuu yaala. Akkam jetta kanarratti illee ammoo
dhaabbanni keenya kunis BTV kunis waan akkasii san irratti illee gaafa bakka wayii geettanii gettan artistoota akkasii miidhaman san amma dheengadda hedduu isin galatoonfachuu kan barbaadu sagantaa isaa irratti hin argamne malee sagantaan isin gootan sun beekamtii artistoota kennitan sun jarana laal nama keessatti dadhabe ani eessa jiraa of argaa beektaa namni odoo laali kaa osoo waaqayyo kagattii sanatti ganaa isinuu inuufii gadi hin dhaabanne ganaa miila lamaan gadi hin dhaabanne miila takkatti osoo jirtani waan agattii sanii gootan gaafa miila lamaan dhaabattan ammoo maal akka gootan waaqayyo nutti agarsiisu ammas waaqayyo miila lamaan gadi isin haa dhaabu amiin jedha hin duffatanii dhaabanni kun dhaabata guddaa haa ta'u kanaaf jecha akkasitti yaadattanii ilmaaniin namoota keessatti dadhabisan akka akkasii waliif fidanii kaastingii irratti illee hojii irratti illee galatoonfachuuf illee waan akkasii akka gootan dhaamsa isinii dhaamsu. Dhaamsi kan hin to'aa jennuuti meedhuma irratti gaa of dura karoora hojii aartii kana irratti qabdu namoota wajjin hawwitu hundaa rabbi nu haa gargaaru nutis isin waliin isin hojjechiisuudhaaf ni yaalla waadaa osoo hin taane ni yaalla wanti of duratti artiin kenna kun amma yeroo kanatti haaromsa irra jira argiteerta muuziik viidiyoon kenna baay'ee mimmiidhagoon hojjetamaa jiru weellistoonni ajaa'ibaa bahaa jiru gama taatummaa kanaan gama fiilmiif diraamaa kanaan immoo xiqqoo gaappiin wayii uumameera isa sana immoo sirreessuudhaaf of dura maal ta'uu qaba kan jiru ergaa gabaabaa hime hawwiin kee immoo maal inni anini amma dubbii duratti jette sanfaa keessatti ijoollee hojjettu walii hojjechuu hin qabne ijoollee walii hojjenne amma si wajjinu osoo diraamaa tokko dheeraa yookiin fiilmii tokko lama si wajjin hojjedhee natti tola sababni isaa yeroo sanitti mo'ee yaadatta yeroo makkaatoo keessaa dhunneet keessaa dhuddee ati fa'a gadatti gaafa waraabuu qabnu makkaatoo keessaa dhuddee makkaatoo kaameraa takkaan kan waraabamtu kiloozaappi shutaappi waan jedhu tokko jira gaafa shutaappi fudhatee namichini kiloozaappi deemu makkaatoo ati keessaa fixxee jirti isa booda gaafa bishaan itti qicceetiin akkasii waraabamne jira hin yaadattoo ta'e waan amma sadarkaa isa irra jirraa ka jedhuuf sadarkaa isa irra jiru rabbi galannaa ga'u yoo barbaadne jenne aniifatti illee taatu dhiqqaattu illee kiisa kennaa jedhee aboo dhiisi makkaatoo tana ka biraatiin lamaaf sadiin nu jijjiiraa akkaataa ittiin dhumne waa qofa beeku namaan beeku taakka jedhe an fuulduraaf aartiin kenna kun akkam ta'uu qabaa isa jedhuuf hundinuu ga'ee isaa baachuu qaba amma fakkeenyaaf namni daareekti godhuuf anammallee asitti bakka eessa deebi'achi deebi'a daareekti godhuuf ka gayyaa'e jira kama barreessuuf gadi yaa'e jira kama ammallee hin ta'aaf gadi yaa'e jira kuna martinuu maal inni laallamee ibaluu hagam honna gadhaa ibaluu hagam keessa miidhame ibaluu hagam dandeettii qabaa ibaluu hagamii viidiyoo waraabu san keessallee kwaalitiin isaa akkamii isa akkanaa kana keessaa qulqulleessineetiin gama muuziqaatiin waan dhihaa galatu dura waa ijoolleen teenadha Awurooppirraa Ameerikaa bakka feete deemteetiin sirbaa jiran hadha as keessattuu mana seenne marattuu mana maraa yoo seenneetiin jennu ka duri wannaa qofa sirbaniitiin amma sun martinuu hafee jira yoo diqqaatee sirba kakkee waan kee dhageettee baata ilaalika gama muuziqaatiin gama weellistootaatiin muuziqaan garana yoo dalagame rakkoon amma gama keenna gara tiyaatiraa kana jirtu maal inni tiyaatiraa fiilmii jirtu maal inni kana akka ta'e waan amma dubbattee kan waan amma dura keessa dubbanneessan waan akka piisin da piisisan dhaabuudha waan anattaa jedhan dhaabuudha waan beekumsaan kaastingii irratti kwaalitii isaa eeguudha eenyuun naa bahuu danda'a eenyuun naa hojjechuu danda'a. Iskiriiptii immoo seenaa cimaa qabatu aktarootis immoo aktaroonni nuti kana dura hojjetaa turre akkuma jirrutti ta'eeti ijoollee haarawaa dhufan irratti immoo haarawaan amma dubbii keenya irratti diraamaa tokko haarawaa eegallee jira haqa dubbachuudhaaf ammanu kiyyoo ammanu akkaataan itti toraala iddoon isaa hedduu namatti tola mucaan amma daarektillee Alamuu Qumbiiti anaanat tolee keessaan beektaa wanta sitti tolu tokko jira miti
wanta amma kanaaf si gizee darbe yeroo darbe sani dursentee keessa abdii si murachiise gasi dhiisu sanii miti kun beete itti dhugamtee aktiroota hedduutu irra wal gaheera kan meerii fanda'u meeriin meejir karakter taate ka hojjettu meerii didhaadha ijoolleen amma achirratti honni jedhan ijoollee haaraa hundirmutama haaraa kanaaf kanneen beete anamma ijoollee haaraa saniin waliin dhufee hojjechuu kooteef hedduu galatoo hedduu gammadaan maal kiyyaani tareetti fuuldura ijoollee san keessaallee haala gaariidhaan waliin dhufeensaan amma asumarratti maal inni ijoollee san keessaallee ilaalaniitiin ijoollee fuula haarawaa fi ijoollee dandeettii qabdu argee jiran achi keessatti amma haga kiyyaa jechuudha. Argite namoonni biraallee akkuma jedhan ijoolleen biraat akkasii akka tamma dubbii kaaftee san ijoollee biraat haarawaa ta'anii fuula haarawaa ta guddachuu danda'an. Ta'ana bar harka torba na caalanii dalagantu jira bar kasi caalanii dalagantu jira bar garuu maal dhaban carraa dhabanii bar. Erga ka walitti dhiyeennaan ka dalagamu taate akkamiin carraa argachuu danda'an mee yeroo ijoollee akkasiitiillee carraa kennameetiin akka dalasi. Carraa kanatti immoo fayyadamanii ijoolleen kennis gara leenjiitti akka dhufaniitti Instituutiin Aartii Oromiyaa gaa leenjii gama taatummaatiin leenjisaa jira. Akkasumas VTV'n immoo dhufaa jira. VTV'n gaa sagantaa bashannanaaf bashannana qofa irratti kan hojjetudha. Aartii keenya irratti aartii keenya ceesisuudhaaf guututti namni bashannanu yeroo barbaadu rimootii isaa VTV irraa akka godhatutti hojjetaatiin jirra. Kana jijjiiruudhaaf nutis immoo waadaa gallagaa. Fayyee keessummaa keenya sanbataa ta'uu keetiif hedduu si galateeffannaa sanbata kee nuu kenniteen waliin bashannanaa taphachaa muuxannoo keenya waliin nuuf dabarsaa daawwattoota keenyaas bashannansiisaa turuu keetiif hedduu si galateeffannaa. Anis hedduu galatoomaa isin jechaatiin kanumatti aansuudhaan maalii moo'ee hadhaatanii sagantaa ganaa miidiyaa dhaabachaa jiru kana VTV jechuun kan keenya keetii kiyya kan hunda keenyaa waan ta'eef fuuldura ijoolleen kun ijoollee ganaa guddataa jiranii. Kanuma irratti hundaa'uudhaan isin affeerraa sanbata akkana bareedaa qophii bashannanaa qophii uummanni keenya hunduu gaafa haragalfannaadhaan ilaalu kana sittin affeeruu keessanii fi hedduu galatoomaa jechaa fuuldura tariitii aniif moo'een gaafa VTV'n kun akkana badhateetiin jedhe akkana teenneetiin uummata keenyaa akka beeksise goonu. Sirriitti waltajjii beeksisuu irratti immoo waltajjii hin beeksiste. Waltajjiin ati beeksistu iyyuu dhugaatti yeroo baay'ee ilaaleera guutuu. Odeensiin achi daawwattoonni jiran fincaan fixataa jiran. Saniif mee sagantaa kennaa tumti cufi kaameraa kanarratti. Kanuma galatoomaa hedduu ulfaadhaa isiniin jechaatiin sagantaan teenya guyyaa har'aa asii. Moo'ellee hedduu galatoonfataa anis amma sagantaa kanatti argameetiin akkana bashannanaa gammaa turuu kennaaf hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaatiin torbeedhaan sagantaa keenya akka ilaaltan kanumattaan sunaa isin affeerraa. Turtii gaarii jennakaa kun sagantaa keessumaa sanbataati. Teeknishaanota keenya ogeessota kaameraa keenya hunda galateeffachuu barbaanna. Gamanumaan turtii gaarii sagantaawwan hafan waliin turtii gaarii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keessummaa sanbataa keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Qophii keessummaa sanbataa keenya guyyaa har'aatiin egaa artiist Faayisaa Hamaa waliin muhabbaan turtii taasiseera. Turtii isaa irrattis egaa qophii baay'ee namatti ture mudannoo fi muuxannoo qaban walii qoodaadha kan isaan turan jechuudha. Baay'ee qophii namatti ture isinis akka bohaartan akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabnu. Maal fakkaata ture muhee? Egaa akkuma daawwatteedha. Fayyisaan yeroo baay'ee egaa hojii hedduu waliin hojjennee jirra. Akkasumatti egaa hojii irratti yeroo hojjetu akkasumas immoo yoo badheettis argituuni Fayyisaan nama guyyaa tokko argee hin beekne sekondiitti argeetti waliin taphachuu waliin kolfisiisuudha kan beeku. Irra caalaatti kan ajaa'ibe turtii waliin goone irratti maqaan abbaasaa Hamaa miti. Egaa dhageesseerta. Hamaa miti. Maqaa abbaan isaa iddoo naannootti dhalatan irraa yeroo duraan qabsoo sanatti qabsoo waaqoo guutuu fa'aatti deemanii yeroo deebi'an naannoo sanitti akkamitti ijoollee isaa gosa isaa dhiisee deema kun hamaadha kan jedhu itti naannoon sun baasee fi maqaa Aliyyi jedhu sana gara Hamaatti akka jijjiiran nutti hime. Namni immoo yeroo baay'ee diraamaan inni hojjetu baay'inaan yoo argitu hammeenya irratti kan xiyyeeffatan waan ta'eef dhuguma maqaan hamaadha kan jedhu itti baasaniiru. Fayyisaa egaa dhiyeenyattis waan beekuufini keessi isaa baay'ee nama ajaa'ibuudha nama garraamii ta'edha. Kanaaf egaa turtii gaarii ture.
yeroo baay'ee kaaraakteraa fi kaaraakter kennamuu fi namni sun tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni baay'een wal fakkaata jedhanii yeroo itti fudhatan jira. Egaa hiriyaasaa dhiyoodhas waan ta'eef kana mirkaneessaa fi jirta akkas miti jechaa jirta. Irra caalaatti egaa hojii kanarratti wanta ati taatee miti kasii kennamu. Ana akkuma na beektu irra caalaatti namoonni waan gaddisiisaa akka hojjedhutti yookaan immoo amalli kiyyees akka akkas ta'etti beeku. Irra caalattaanis kolfuu taphachuu kanan jaaladha. Egaa sagantaan keessumaa kana fakkaata. Egaa waan itti dhagahame maal inni kan jiru daawwattoonni keenya immoo egaa sagantaa kanarratti koomantii irratti wanti isaan itti dhagahamee fi maal yaada isaanii akka koomantii irratti nuuf barreessan jenna. Sagantaan keenya itti aanu immoo dhandhama gurraati ka'a. Akkuma kana duraatti sagantaan keenya amma itti aanu immoo dhandhama gurraati. Dhandhama gurraa keessaniif isiniif qabanneetiin hin dhiyaanne irraa dhandhamni gurraa keenya immoo maal fakkaatti kan jiru sagantaa irraa waan ilaalan ta'us immoo waan xiqqoo wayii. Egaa sagantaa inni itti aanu egaa dhandhama gurraati. Qophiin dhandhama gurraa keenyaa irraa Kooriyaa Kaabaa deema. Yaadaan gara Kooriyaa Kaabaa nu geessuudhaan wanta achitti ta'u tokkotu jira. Egaa isa kan isaan biraan geenyu ta'a garuu waa'een Kooriyaa Kaabaa gaafa ka'u meemuhee maaltu sammuu kee keessatti dhufa? Egaa nun dhagaanii mi? Dhagaanii jira. Kim Jong-un yoo dhagaan balaadha. Yoo dhagaan rakkisaadha hamii akka hin taane egaa biyya sanitti egaa irra caalaatti akka barbaadetti namni wanta barbaade haasa'u sooshaal miidiyaa sirrii akka barbaadaniif fayyadamuun hin ta'u achitti egaa maatiin abbaan ilmaa fi ilmi deebi'ee aangoon maatii marraan walirraa dhaabatu. Irra caalaatti akka mootummaa abbaa irreeti jedhamaniitiin hamatamu hamiidha nuti illee achi deemneetiin wanta miti garuu odeeffannoon egaa teekinooloojiin jira yeroo ammaa odeeffannoowwan adda addaadha. Akkasii jedhama. Maqama kana yeroo dhaga'u namni sodaata irrifata. Ammeenyummaa isaa fi abbaa irrummaa isaanii kan inni beekamu gochaan inni gochaa tures egaa kanuma kan mul'isudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana kaasuun barbaachisaa ta'e yeroo abbaan isaa du'e guyyaan isaa kabajamaa ture guyyaatti abbaan isaa du'e jechuudha. Yeroo sanatti egaa waan ta'e godhee ture ajajee ture. Abaaboo namni hundumtuu bakka awwaalcha abbaa isaa akka kaa'u hojjettoonni isaa ajajee ture jechuudha. Warreen abaaboo sana bakka awwaalcha abbaa isaa hin keenye hojiirraa ari'ee ture adabee ture. Kun egaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kan biraan immoo manneen dhugaatii akka cufaman akkasumas illee namni kamiyyuu guyyaa sana akka hin kolfine dhugaatii akka hin dhugne ajajee ture. Kun egaa wanta baay'ee nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Namni kana godhe egaa akka adabamudha yeroo sana kan dubbatamaa ture. Yeroo sanatti egaa oduu baay'ee guddaa ta'uudhaan miidiyaalee hawaasaa adda addaadhaan egaa odeeffamaa ture oduun kun jechuudha. Egaa waa malee miti kan waa'ee isaa kaasne nutis waa'ee Kooriyaas kan kaasne wanta har'a egaa qophii dhandhama gurraa keenya guyyaa har'aatiin biyya sana keessatti Kooriyaa Kaabaa keessatti gamoo guddaa tokkotu jira. Gamoon guddaan kun egaa ergi jalqabamee baay'ee tureera garuu adeemsaan xumuramaa deeme alli isaa baay'ee miidhagaa odeeffannoowwan waa'ee biyyattii ibsan adda addaa ni argamu achirratti hawaasni abdii kutatee ture hin xumuramuu jechaa jechuudha baay'ee guddaa waan ta'eef garuu adeemsaan xumuramee garuu keessi isaa tokko hin tuqamne ala isaa yeroo argitu baay'ee si hawwata baay'ee miidhagaa keessi isaa garuu homaa tokko iyyuu hin tuqamne baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Gaazexeessitoonni carraawwan adda addaadhaan seenanii odeeffannoo kana baasuu danda'aniiru jechuudha. Egaa hagas eegi jennee qophicharraa immoo daawwattoonni keenya yoo daawwatan. Gamoo miidhagaa kana keessa maaltu jira maaltu hojjetamaa kan jiru kallattiidhaan sagantaarraa daawwattoonni keenya ni hubatu jenneetiin amanna. Ammas gaa turtii gaarii isiniif haa ta'u waan isinitti dhagahame wanti fooyyessuu qabnu yaada keessan barreessuu hin dagatinaa. Gamanumaan subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii ammas walitti deebina. Dhandhamni gurraa keenya itti fufa. Hurrii samii haguugee jiru qaxxaamuree kan darbee gamoo baay'ee guddaa fi dheeraa ta'e. Walirra kaawwameellee gamoon hanga isaa gahuu hin dandeenye naannoo isaa jiraachuu dhiisuun yoo nama naasise waan nama ajaa'ibsiisu miti. Yeroo ilaalan akkuma piraamiidii Ijipt roog sadeedhaan kan hojjetame yoo ta'u garuu piraamiidii Ijiptiidhaan dachaa 2.5 gamoo caaludha.
Gamoon kun meetira 10,083 kan dheeratudha. Wanti kun maal saatu nama ajaa'ibsiisa yoo jettan, gamoon kun kutaawwan ciisichaa 3,000 ol, bakkeewwan taphoonni adda addaa itti taphataman, manneen dhugaatii adda addaa of keessatti qabaachuun kan ijaaramedha. Haa ta'u malee hoteela haala akkasiin hojjetame kana maaltu akka inni mata duree dubbii ta'u isa taasise? Gamoon kun akka mata duree dubbii ta'uu kan isa taasise dheerina isaa yookaan kutaawwan ciisichaa 3,000 ol qabaachuu isaa miti. Hoteelli guddichi kun ijaaramee erga xumuramee booda waggoota 30 darbaniif keessummaa tokkollee keessummeessee hin beeku. Hoteelli kun eessatti argama? Iccitiin hoteela kanaa keessummaan kamiyyuu dhufee beekuu dhiisuu hoo maalinni? Har'a qophii ajaa'ibaa kana sagantaa dhamdhama gurraa keenyaan kan isin daawwachiifnu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Gamoon guddichi amma isin daawwachiisaa jiru kun ijaarsi isaa akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1987 kan eegalame yeroo ta'u, ijaarsi gamoo kanaa akkuma xumurameen osoo hojii eegaleera ta'e silaa yoona gamoowwan Duubaayii fi Chaayinaa dhedheeroo waliin dorgome gamoo dheeraa addunyaa keenyaa yoo ta'u baatellee tarree gamoowwan dhedheeroo addunyaa keenya keessa seenuun maqaan isaa dhahama ture. Kun milkaa'uu fi baatullee garuu asis achis jedhee galmee dinqisiisoo addunyaa irratti garuu galmaa'uu danda'eera. Maarree kana hundaa erga dhageessanii bakki gamoon kun itti argamu eessa ta'uu danda'a akka jettan shakki tokkollee hin qabu. Ameerikaa, Chaayinaa, magaalota irraanfataman keessaa tokko yookiin magaalota Awurooppaa keessaa bakka ta'etti argama akka jettan shakkiin qabu. Haa ta'u malee garuu shakkiin keessan kun dogongoradha. Sababiin isaas gamoon guddichii fi dheeraa ta'e akkasumas waggoota 30 darbaniif keessummaa tokkollee keessummeessee hin beekne kun kan argamu addunyaa maraaf bakka of cuftee jirtu, biyya ajaa'ibsiiftuu fi sodaachiftuu taate biyya Kim Jong-un jala jirtu Kooriyaa Kaabaatti. Kooriyaan Kaabaa warreen adeemsa sooshaalistii adeemsisan jechuunis maatii Kimiin durfamaa biyya turte ta'uun ishee ifaadha. Akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1948 kaasee dhaloonni Kim 3 biyyattii raasuun bulchaniiru. Seerri biyyi kun fayyadamtu lakkoobsi daawwattootaa akka hir'atanis taasiseera. Waggaa waggaadhaanis namoota 1,000 caalaa kan Kooriyaa Kaabaa daawwatuun jiru. Kanaaf kan isaan haala addaatiin hoteela kana ijaaruu murteessan. Hoteelli ijaaramuuf kaayyeeffatamee ture hoteela Ruugaang jedhamu ture. Hoteelli ijaarame kun hoteela haala ammayyaawaadhaan ijaaramedha. Maaliif haga yoonaa cufamee turere jechuun keessan waan hin oolledha. Teknooloojiin akka har'aa yeroo hin babal'atinitti waggoota 30 dura haala adda ta'een gamoo kana ijaaruuf bulchiinsonni magaalaa yeroo sanaa qophaa'an. Ijaarsi gamoo kanaa eegalee waggaa lammaffaatti guyyaa barattootaa fi dargaggoota addunyaa yeroo 13ffaaf kabajamu sababeeffachuun guyyaa murtaa'e irratti hoteelichis haala addaan eebbifamee hojii akka eegalu murteeffamee ture. Garuu yeroo eegametti ijaaramee xumuramuu dhabuun hoteela kanaa qormaata guddaa hoteela kanaa ture. Tokkummaa Sooveetiin gamoon deeggarsi maallaqaa taasifamaa fi ture kun hojjettoonni gamichaa lakki rakkoon qabu guyyoonni achaa siqu jechuun gamoon kun bara 1992tti ni xumurama jechuun dubbatanii ture. Ammas garuu guddina gamoo kanaan kan ka'e meeshaaleen ijaarsaa barbaadaman dhibuu fi hanqina maallaqaan gamoon kun osoo hin xumuramin bakkuma jirutti dhaabbatee ture. Waggoota 20 oliifis akkuma jalqabametti taa'aa ture. Gamoon giddugala magaalaa Pyongyangitti eegalame kun yookiin hin hojjetamne yookiin immoo hin hafne. Jiraattonni magaalittis yeroo karaa sana darban hidhii xuuxuun alaa humaa gochuu hin dandeenye ture. Bara 2008tti garuu wanti haaraan tokko dhaga'ameera. Innis kaampaaniin Telekoomii tokko gamoo kana xumursiisuu akka fedhuu fi bakka gamoo kana xumurummoo gamoo dheeraa kana akka taawuriitti fayyadamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeesse. Waliigalteerras gahameera. Kanaafis ijaarsi gamoo kanaa bara 2012tti akka xumuramu murtaa'uun ijaarsi isaas ariifachuu eegale. Jijjiiramni ala gamoo kanaa irratti argamus akka xumuramaa jiru kan mul'isu ture. Haalaan miidhaguun ala gamoo kanaa gamoon kun akka xumuramaa jiru yoo fakkeessellee gaazexeessitoonni bakka kana deemuun ijaan argan garuu keessisaa kan baay'ee nama gaddisiisu akka ta'ee fi akka hin tuqamne viidiyoowwan dhoksaadhaan fudhataniin ibsu yaalaniiru. Yeroon dhaabbatee nama hin eegu mitiire. Maarree ammas gamoon kun yeroo karoorfameefitti xumuramuu hin dandeenye. Alli gamoo kanaa garuu ifaawwan mimmiidhagoodhaan kan miidhage ture. Qaamoleen gamoo kana xumuruun itti ulfaate kun dhumarratti nu gahe jechuun murteessanii bara 2013tti ni xumurama jechuunis irra deebi'uun hawaasaaf abdii kennan. Gartokkoon eebbifamee guutummaan guututti garuu osoo hin xumuramin hafe. Hubadhaa, hoteelli guddaan kun garuu keessa isaatti iccitii guddaa tokko qaba ture. Hoteela kana keessa bakka murtaa'e qofaa malee bakka biraa namni kamiyyuu argee hin beeku. Jiraattonni magaalittis abdii kutachuun
Uumamuudhuma gamoo kanaa yeroo irraanfachaa jiranitti garuu irra deebi'iin akka haaraatti ijaarsa koo eegaleera jechuun bara 2017tti hawaasaaf ifa godhe. Bakkichi hojjettoota ijaarsichaan guutamuun haala ho'aadhaanis ijaarsichi itti fufuu eegale. Kana booda garuu gamoo kanarratti wanti hin eegamne raawwachuu eegale. Innis qarqara gamoo kanarratti ifaan diimaan ifuu eegale. Yeroo boodas karaadhuma ala gamoo kanaa odeeffannoowwan haalli biyyattiin irra jirtu ibsan mul'achuu eegalan. Qarqara gamoo kanarratti immoo alaabaan Kooriyaa Kibbaa haala gaariin mul'ata ture. Kanarraa kan hafe garuu balballi gamoo kanaa banamee hin beeku. Hawaasni banamuu hoteela kanaa hawwiidhaan eegaa turanis shakkuu eegalan. Gamoon guddaa fi bu'aa ba'iiwwan ijaarsaa hedduu darbes odeeffannoowwan yeroo yerootti bahaniin bakka itti wanti iccitiin raawwatamu ta'uun isaa bira gahamaa dhufe. Odeeffannoon bara 2019 bahe akka ibsutti Kooriyaan Kibbaa kun wanta iccitii ta'e bakka kanatti gaggeessiti. Innis meeshaa waraanaa oomishuu ture. Odeeffannoowwan bahan waan hedduu jedhu. Yeroo mootummaan biyyattii waa'ee gamoo kanaa cal jedhetti barreeffamni tokko gamoo kanarratti barreeffamee argame. Kana booddees balballi gamoo kanaa amma ni banama jedhanii hawaasni naannichaa yaadanis eegichi balbalicha akka hin banamne taasisu garuu isa durii caalaa cimee argame. Kanaafidha egaa gamoon kun hoteela dheeraa Kooriyaa jedhamuun waamamuu baatuyyuu gamoo dinqisiisaa addunyaa fi duwwaa ta'e jedhamuun garuu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'eera. Biyyoonni adda addaa fi hawaasni gamoon kun duwwaa ta'uusaa amananii haa fudhataniyyuu malee mootummaan biyyattii garuu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmeessistanis dhiistanis ani dhimma koo itti bahachaan jira jechuun har'as itti fufeera. Gamoon biyyattii guddaa jedhamu kun iccitii biyyattii guddaa jedhamu qabachuun har'as akkuma cufametti jira. Horaa bulaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii dhamdhama gurraa keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Kan daawwachaa jirtan qophii addaa guyyaa jalqabaa karaa VTV qofaa simbiraan gahaa jirru qophii sanbata keessaniiti. Sanbata keessan nu kennitanii sanbata keenya moo fudhattanii nu waliin turtii taasisaa waan jirtaniif guddaa sin galateeffanna. Maal hubatte muhee qophii keenya kanarraa? Dhuguma ajaa'ibadha. Egaa namni illee akkasuma jedheetiniin yaada yeroo baay'ee namni of babbareechee gubbaasaa babbareecheetiniin yeroo deemu keessi isaa maal akka ta'e hin beekamu. Namichi kun dhuguma akka gubbaatti bareede kanatti keessi isaas bareedeeraayi keessi isaas miidhageeraayi jetteetiniin gaafatta. Akkuma sanitti immoo gubbaasaa of babbareechee yeroo deemu namichi kun gammadaadhaayi keessi isaa gadda immoo qabaachuu danda'a. Hundinuu gubbaa keenya bareechinee deemnu keessi keenya maal fakkaataa kan jiru gaaffiidha. Akka ilaalu nu godheera. Wanta hundaa akkas wanti bareedu hundi immoo keessi isaa akkasumatti bareedaadha. Akkasumas wanti isaa keessi isaa maaltu beekama kan jiru. Irra caalaatti namoonni tokko tokkos immoo yaada yeroo kennan amma waa'ee kitaabaa yoo argite amma kitaaba tokko qola isaa ilaaltee keessa isaa tilmaamuu hin dandeessu. Qola isaa ilaaltee. Qolli isaa kan biraa kanaas ta'u jira kan biraa keessi isaa immoo kan biraa ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko immoo baay'ee miidhagu ilaaltee waa hojjettee garuu immoo yaadni isaan qaban yeroo itti dhiyaattee ilaaltu faallaa kan ta'u jira. Egaa qophii kanarraas kan nuti hubanne kanumadha jechuudha. Gamoon kun gaafa argamu gamoo baay'ee guddaadha. Hoteela jedhamee yaadameetu kan inni jalqaba akkuma qophicharraa daawwannetti kan inni jalqabame. Garuu haga ammaatti keessummaan tokkollee hoteela kana keessatti keessummeeffamee akka hin beeknedha odeeffannoon egaa nu bira gahee kan mul'isu. Kana keessatti mana kana keessatti yookiin gamoo guddaa kana keessatti maaltu raawwatama yoo jenne wanta iccitii ta'e egaa Kooriyaan akkuma beekamu egaa wantoota adda addaa hojjechuudhaan kan isheen beekamtu wanta iccitii ta'etu raawwatama. Kunis egaa meeshaalee waraanaa adda addaan akka achi keessatti oomishamanidha odeeffannoon qophii kanarraa arganne kan mul'isu jechuudha. Kun egaa baay'ee ajaa'ib waan nama jechisiisudha. Daawwattoonni keenyas baay'ee akkatti dhibaman yookiin immoo baay'ee akka isaan dhibe abdii guddaa qabna. Sirriitti nuti illee ajab jenneerra. Ajab jechaa immoo ajab isinis jecha ajab isin jechisiisaatiniin. Ajab waliin jecha. Ajab waliin jechaati. Kallattiidhaan sagantaa itti aanutti dabarraa sagantaa itti aanu immoo wal duraa duubaan sagantaa lama wal duraa duubaan hordofneetiniin kan walitti deebinu ta'a oduu torbaan kana oduu sanbata keessanii akkasumas immoo sagantaa ispoortii hordofneetiniin kan walitti deebinu ta'a. Turtii gaarii eessumaa deemuun hin danda'amu kun sanbata keessani. Sanbata keessan nu waliin dabarsaa nutis isin waliin dabarsina. Yeroo gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya VTV irraa oduu sanbataa guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra oduu sanbataa guyyaa har'aa isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura.
Waldaan barreessitoota Oromoo badhaasa addaa qopheessuusaa beeksise. Waldaan barreessitoota Oromoo barreessitoota jajjabeessuuf kanneen barreessuu fedhanitti haamlee horuuf seenaaf dhugaan Oromoo caalaatti qulqullinaan akka barreeffamu gumaachuuf sagantaan badhaasaa haala addaatiin qophaa'ee jira jedhe. Sagantaan badhaasaa kun jajjabina barreessitoota Oromootti horuu fi rakkoowwan hanqina ogbarruu Oromoo irratti mul'atu furuun hojii qulqullina qabu akka hojjetamu taasisa. Kana malees wal hubannoo barreessitoota Oromoo gidduutti caalaatti iftoominni akka jiraatu taasisa jedhameera. Faffacaatii barreessitoota Oromoo gidduutti mul'atu hambisuun gamtaa jabaa barreessitoota Oromoo kallattii walitti fiduun egeree ogbarruu Oromoof mul'ata sabaa fi dhalootaas ni addeessaa jedhameera. Badhaasni kun maqaa barreessaa hangafa Oromoo bara darbee boqote Gaaddisaa Birruu Waaqaan kan moggaafame yoo ta'u, seenaa biyya kanaa keessatti dorgommii ogbarruu yeroo jalqabaatiif bifa hawwataan qophaa'edhas jedhameera. Badhaasni kun adoolessa 23 hoteela intarnaashinaali Ililliitti ni gaggeeffama. Iraan dubartoota 3 fannisuun du'aan adabde. Qondaaltonni Iraan roobii adoolessa 27 bara 2022 dubartoota 3 abbaa warraa isaanii ajjeesaniiru jedhaman irratti murtee dabarsuun ajjeesuu dhaabbanni mirga namummaaf falmu ibse. Akka dhaabbanni mirga namummaa Iraan ibsetti torbe darbe qofaa Iraan namoota 32 fannisuun ajjeesteetti. Mucayyoon kanaan dura umriin ishee osoo gaa'ilaaf hin ga'iin waggaa 15tti heerumte nama ishee fuudhee ajjeesuun himatamte amma namoota kaan waliin ajjeefamteetti. Qondaaltonni biyyattii murtee ajjechaa hojiirra oolchaa kan jiran yeroo ta'u bara kana isa bara darbee dachaa lama karaa caaluun namoota murteen du'aa irratti darbee ajjeesaniiru. Gareen mirga namummaaf falmu kun dabalataan Iraan biyya kamiyyuu caalaa dubartoota ajjeesteetti jedheera. Irra caalaan isaanii ammoo abbaa warraa isaanii ajjeesaniiru warra jedhamanidha. Qorannoon garee mirga namummaa lamaan ja'ee bilaa keessa maxxanfame murtee du'aa bara darbe qofaa Iraan keessatti darbe hojiirra oole keessaa kan uummataaf ibsame parsantii 16.5 hin caalu jechuun ibseera. Kim Jong biyyi isaanii meeshaa niwukilaraa fayyadamuuf qophii ta'uu himan. Kooriyaan kaabaa meeshaalee waraanaa niwukilaraa gabbisaa turte tajaajilarra oolchuuf qophii ta'uu hoogganaan biyyattii Kim Jong Un dubbatan. Kim Jong Un guyyaa yaadannoo Kooriyaawwan lamaan irratti biyyi isaanii haleellaa Ameerikaarraa isheerra qaqqabuu danda'uuf guutummaatti qophiidha jechuun dubbachuu miidiyaan mootummaa KCNN gabaaseera. Haasaan hoogganaa Kooriyaa kaabaa kunis kan dhagahame yeroo biyyattiin yeroo torbaffaadhaaf yaalii niwukilaraa gaggeessuu dandeessi jedhamtettidha. Ameerikaan baatii tokkoon dura Kooriyaan kaabaa yaalii niwukilaraa raawwachuu dandeessi jechuun akeekkachiisuun ni yaadatama. Kooriyaan kaabaa yeroo dhumaatiif yaalii misaa'elaa kan gaggeessite bara 2017 ture. Haa ta'u malee yeroo dhiyoo as biyyoota Kooriyaa lamaan jidduutti odola Kooriyaa irratti jidduu isaaniitti muudamni cimaan mul'ate ture. Kooriyaa kaabaatti bakka bu'aa addaa Ameerikaa kan ta'an Sung Kim Kooriyaan kaabaa bara 2022 kana keessa yaaliiwwan misaa'elaa kan eegamuun ol raawwachuu ishee dubbataniiru. Kooriyaan kaabaa bara 2019tti yaaliiwwan 25 ol raawwachiiftee kan turte yoo ta'u, baatiiwwan darban torba keessatti ammoo yaaliiwwan misaa'elaa 31 raawwattee jirti jedhameera. Jimmaatti xannachi kiiloogiraama 15 ulfaatu garaa dhukkubsataa keessaa baafame. Garee wallaansa baqaqsanii yaaluu jidduu gala fayyaa Yuunivarsiitii Jimmaa garaa dhukkubsataa kaansarii tokko irratti taasiseen xannachi kiiloogiraama 15 ulfaatu baafamu ogeessonni hospitaalichaa dubbataniiru. Xannacha kana baasuufis sa'aatii 7 fi walakkaa akka itti fudhate garee wallaansa kana taasise keessatti kan hirmaatan Dr. Dhaabasaa Moosisaa himaniiru. Dr. Dhaabasaan gidduu gala fayyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti sab ispeeshaalistii kaansarii garaa keessaa yoo ta'an garaa dhukkubsataa kaansarii kana keessaa xannachi kiiloogiraama 15 ulfaatu baheera. Wallaansa kana irratti garee hakiimota ogummaa garaa garaa qaban 4 hirmaachisuun xannachi kun milkaa'inaan bahuu danda'eera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun sanbataa guyyaa har'aaf qabannee kan hangammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii. Gootitti Itoophiyaa fi Afrikaa yeroo jalqabaatiif Yoyyaa jenne walitti deebinee jirra. Egaa sagantaa wal duraa duubaan isiniif dhiyaatanitti akka bohaartan wanta akka shakkii wanti jedhamu hin jiru. Shakkii wanti jedhamu hin jiru. Yaanni jalatti nu barreessaatiin hin jirtanis nu dhaqqabaatiin hin jira. Kun sagantaa sanbata keessanii kallattiidhaan VTV irraa isiniif darbaa jiru kan hordofaa jirtani. Anis Muhabbaa Huseen sagantaa gaggeessuudhaan ayyaantuu baacaa akkas intala bareedduu tana waliin isiniif sagantaa dabarsaatiin hin jirra. Isinis egaa sagantaa kennaan bashannanaa bu'aaraa barumsa irraa argachaa akka jirtan jalatti koomantii yookaan immoo yaada nu barreessaa jirtaniin
waan takka hubachaatiin hin jirraa shakkii hin qabnu akka irraa bu'aaraa irraa bashannanaa jirtan jechuudha. Kun sanbata keessan. Eeyyega qophiilee wal duraa duubaan lama isaan bira geenyirraa oduu sanbataa fi ispoortii jechuudha. Oduu keenya sanbataa har'aatiin egaa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi bohaarsoo akkasumas bashannansiisoo addunyaa keenya irratti torban kana ta'an gabaabsinee isaan biraan gahuu yaalleerra ispoortii isaan biraan geenyirraa qophii ispoortii keenyaan immoo egaa gidduu kana maqaan ishee kan ka'aa jiru kan koloneel Atleet Daraartuu Tulluu seenaa ishee gabaabsinee akkamitti atleetiksii jalqabdee haalli guddina ishee maal fakkaata ture ammoo sadarkaa akkamiirra jirti kan jedhu gabaabsinee isaan biraan gahuuf yaalii taasisneetu jirra. Jalqaba gawaa'ee Daraartuu waan haasofneef irra deebinee haasa'uun barbaachisaa natti hin fakkaatu sababiin isaas daawwattoonni keenya hedduun waa'ee Daraartuu kan wallaalee jira jennee yaadna. Waan takka. Egaa torbeen kunis immoo guutuu biyyattii keessatti maqaan Daraartuu yeroo fi sa'aatiin sakandiin ittiin kaane hin jiru. Gutittii kenna waa'ee isheetti haasofnee eenyu isheen namni hin beekne hin jiru garuu yaadachiisumaaf nuti illee sagantaa ispoortii kennaa dhimma Daraartuu Tulluu irratti egaa taayitaa ishee komaandar kan jedhu hin irraanfanne isa dhaalletiin walitti deebine amma immoo sagantaan dhumaa kan taasifnu osoo wal jaalannu osoo walitti oofnu gargar ba'uudhaaf egaa wanta yeroo ta'etiniin homaa gochuu hin dandeenyu gaa kanatti aansuudhaanii sagantaan miidhagaa fi hawwiidhaan eeggachaa jirtan diraamaa mata dureessii mara jettu isiniif qabannee dhiyaanneerraa anaa fi Ayyaantuu inni irraanfanne beekaate atillee maqaa kee irraanfattee jeessi qoruudhaaf ana Muhabbaa Huseen Ayyaantuu Baacaa waliin ta'uudhaan sagantaa bashannanaa kana isiniif dhiyeessinee turre nuti gamanumaan nageenya isinitti dhaammachaa sagantaa keenyatti bohaaruu keessaniif homaa shakkii hin qabnu yeroo itti aanutti torbeetti aanu immoo sagantaa bashannanaa addaa sanbata keessanii qabanneetiniin kasiniif dhiyaannu ta'a. Garuu yaada isaanii ammas nu biraan akka gahan jalqaba keenyadha waan ta'eef wanta akka sirreessinu barbaadan kana sirreessaa kana immoo itti dabalaa jedhanii yaada isaanii akka nu biraan gahan ammas kabajaan isaan gaafanna daawwattoota keenya jechuudha. Gara fuulduraatti immoo qophiilee kan biraatti daballee kan isaan biraan geenyu ta'a jechuudha. Akkuma jettee egaa qophicha beeksisuudhaan isaan waliin turtii kan taasisne Ayyaantuu Baacaa akkasumas ati immoo Muhabbaa Huseenidha. Torban isaanii torban nagaa akka ta'uu fi hawwaa nama torbanii nu haa taasisu jenneerra fayyaa nu ta'a torbee gaarii fayyaa nu ta'a. Nagaan tura. maal taatu? Ciree maal isin hojjedha adda? Irra taal. Aha. Ara modurii ana gaafatee to ciree qopheessi. Lakkaa isin ma gaafachuufi marqa isinii marqu? Marqa miidhagina. Deemaan waan achi naraa deemu waan barbaadde hojjedhu. Badii ati. Maali? Raajiidhaan mana kana. Mee har'a modurii ciree ana gaafatee to qopheessi.
Gurbaa tura. Obbo Tuulama. Tuula asirratti haa jiru. Ijaan hin argitu moo natti buutee na bira dabala? Maal odeeffamaa nagarre? Maal jechuudha? Maqaan kee kun sirriitti si ibsaa bada. Ay tura. Dhuguma turaadhaati. Isinis bari sirriitti si ibsa maqaan kun. Obbo Tuulama. Nama ganammaan hirriibaa ka'ee balbala isaa fuuldura taa'ee tuulamu. Irra taa'e. Naa rabsaa jirtu moo gurbaa? Yoom eessatti? Adoo karaa siibsaa kan keessuma fuullaataa bada. Maalan balleesse moo silaa ammuma nama kaas ammuma immoo nama ajjeestu sin. Maalan balleessee maaltu hojjetee beektaati? Akkuma maqaa keetii turaadhaa yoo sin jedhu waan asi jedhee sitti fakkaataa yi. Naa rabsaa himtu yi. Ani sitti mul'adhu mootuu fi osoo na argitu anda bira dabartu dura. Maal gochuun qaba ture? Nagaa waaqaa nama gaafachuu maal sitti ulfaate dura? Obbo Tuulama nagaa sin gaafanne? Tuula. Biyyi nagaa. Horiin. Maatiin hundi. Hundu nabu. Hundu nagaa. Ifa mana ni raafadhe. Eessa rafuun kaatee? Amamu. Suuqi nagee dhufaafadhe. Joogee harkatti qabattee kana gurguruuf immoo aangaan itti bituuf dire. Harkaa hin qabaayi. Fuula ni qallaafane. Irra ta'a. Suuqii kana jatti moo? Laatti asitti. 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 Dhaqi. Tuulaan ni maali kun namni akkasii? Maal turaadhaati? Hafaadha. Osoo turtee wayya hin haftee ati. Obbo Tuulama, ciree geeddanii? Seenaa kan maalli seenaa fudhadha waraabbadha. Ejjiree beeku. Tortora. Obbo Tuulama! Balle. Akka mul'ate balan. Aboo akka mul'ate naan hin jeen. Ama. Akka mul'ate naan hin jeen sin jenne akka mul'ate jechuun maa duudiddee jechuudha. Maal sin jedhee? Nagaa bultee nageenya akkamii namaan jedhama. Nagaa bultee nageenya akkamii? Maal si gee? Ama. Dhiqa dhuga jeessa. Haayi. Bakar. Har'a moo naguma waaqatti reeduun hin jettu? Nagaa maal si godha boo? Aboo. Maanguddoo. Maal asii gootu boo? Aboo ganama isaa kudha tokkoon ka'ee jimaa barbaacha amma ammaatti naannoo aboon hin aarin dhiifamu. Rakkoo hin qabu hin aarin. Hojiin kee kunis baay'ee rakkisaadha. Halkan malee jimaan kun guyyaa hin dhufu wayii. Aboo maanguddoo maal taata? Guyyaa jimaa qamaa namoonni buufna isa. Mee atis hojii kana jijjiir. Aboo maal taatanarra eessatti jijjiiraan? Hojii kana baritti dhalannee itti guddanne. Arargeen ooyiruu hundi bar jimaadha. Kanaafuu hojii kana jijjiirri dhiisaa aboo manirra fa'aa akka malee hin dadhabee jira amma galee irra fa'aa aboo na dhiisa. Meedem. Meedem irraa. Tole aboo. Dafqaasee haa ba'u. Tuulama baranoo maalatti hin taane jechuudha. Dallaa kana keessatti kanuma maraate walitti qabee wajjin jiraachaa jira jechuudha. Sunachii maraata. Sunachii utaala. Obbo Tuulama, ciree geeddanii? Seenaa kan maalli seenaa fudhadha waraabbadha. Ejjiree beeku. Tortora. Obbo Tuulama! Balle. Obbo Tuulama, fuula dhiqattanii? Dhiqadheera. Dhiqattanii? Akkas taananii? Kaa ol seenuu ciree nyaanni? Har'a moo sirriitti jabaatteera. Baay'ee. Osoo fuula dhiqateen ciree qopheessite jechuudha. Eenyuun ani moo? Yoom? Rooban qopheessitee itti bira keessanii nyaanni? Irra ta'a. Ciruma mana kootti naaf feertamoo? Maal rakkoo qabaree? Maal jechuudha? Naaf qotte moo naaf facaasta? Ani egaa irraa qotee qofforee maal godheeti miti kana mana kana keessa kaffalaa jiru. Akkas taanaan dhaqii midhaan qottee facaaste san fidii kootu qaba. Midhaan fidee dhufee mana keessa hin nyaaddaa? Gaafa isaan irratti walii galle. Ammoo? Amma waan nuti kana jedhamu sin jiru suuta itti gara mana keetii deemu. Ciree gaarii siniif haa ta'u. Nu hunda waa walumaan nu haa ta'u. Obbo Tuulama? Ifaana nyaadhu? Hin nyaatu. Maaliif nyaatu? Ciree gaarii siniif haa ta'u. Walumaan nu haa ta'u. Obbo Tuulama? Maal jechuudha? Bittaan kireessee maali nan aljeetti fakkaata. Obbo Tuulama, ciree geeddanii? Seenaa kan maalli seenaa fudhadha waraabbadha. Ejjiree beeku. Tortora. Obbo Tuulama! Balle.
abdi askot be askot Oh, na barbaade ni baanili. Abaanili naan jedhi. Amma waan mana kabajeen fakkaata abaanili yoo jedhu. Maal jechuudha dhugaa waaqayyoo isin kabajeeti malee baanili. Irra itti dabala ilaala. Akkas naan jedhini makuma ishiitiin na yaamin mana kanatti yoo barbaade makuma kootiin na yaama. Tuulamaa naan jedhu. Yoo barbaadne immoo hangafoonni ishii jiran abbaafan mataa naan jechuun dandeecha. Ani waan ani hin feene maqaa ilillee akka ati yaamtu siruma hin barbaadu. Maara ko qaba ililliinis mucaama keessanii miti abbaan ililliin isin jedhu. Naan hin jedhin hin galchu. Adeemsa gooma wallaalee. Abbaa ilillii naan jecha karaa biraatiin ilillii bira dhaquudhaaf. Laakiin waaqayyo. Dhagaay ani sirriitti si beeku. Dubartoota bira fixxe lafarra. Kan si hafe dubartoota mooraa kana keessa jiranii. Dhagaay sirriitti na dhagaay. Dubartoota mooraa kana keessa jiran ilillii dabalatee xuquu miti. Yaadde taalanu mooraa kana keessaa si baasu waan baay'ee salphaadha. Magaalaa kana keessa taaksii caccabduu tanarree akka ati dhoofne lubbuu keessi keessaa baasa. Kana beeki. Tole rakkoon qabu baay'ee. Qoturra ejjara. Nama dhaabee jira. Yaa dhaabbatu baarree yoo dhaabbatu. Yaa dhaabbatu. Ani kanan jedhu. Eechumaa isaan fiddaa. Guyyaa taaksii oofaa oolu. Galgala immoo inoo oofuun kun siruma si nuffisiisuu. Lakkii dhumni keen bareedu isuma dhugumaas hin jedhu. Of sirreessi. Abbaa boto lama namni taaksii dhaabbatee na eegaa jiru. Goorsas yoo ta'e eekamas yoo ta'e mooraa kana na baasus yoo ta'e na ajjeesullee yoo ta'e harkuma keessan hin jira iddoon dhaquu qabu. Galgala deebi'ee nu babal'inaan sirriitti itti haasofna galgala. Galgala haasofna jedha nagaa. Yaa ta'u maali gudamna akkas galgala jedhamu galgala nama nagaa taate wanatti deebitee dabaris yoo anquuftee galtu ankomaa keenyatti as hin deebine. Obbotulama ciree keentanii seenaa gammaarri seenaa fudhadha waraabbadha. Ejjiree baki tortora. Akkam bareedu ko nagaa bulte arra moo barfattee kaate hojiin hin jiru. Lakki jira saabooda seenaa. Saabooda seentaa maarree akkas ta'e raftu silaa seenaa irraa nas hin jettu ati. Lakki fincaan naqabeen ta'e. Okay fincaatu si qabe dhaqee fincaan inni akkama. Olee. Maali kun hunduma takkasuma hunduma ishiitu sakkatti tolfame. Wayyoo. Deebitee bichoota deebitee akka manni fincaani. Bareedu ko ani kanan jedhu hojiin kee nama yaanu kun bareedina kee kana waliin si rakkisu garuu. Sirriitti malee. Dhaga'e waa xiqqoo takkas si gorsa. Namni yeroo ammaa baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Bakka hojii keetii dhukkubsattootaafis ta'e dooktorootaafis ta'e fuula akkan kennine. Booddee si rakkisu dhugumas hin jedha dhugaa waaqa. Lakki na rakkisanu. Lakki waan akkanaan hin jiru. Akkas taanaan gaariidha. Amma seenuudhaaf muddamte natti fakkaata. Ay biiftuu ko abbaa jechuun tana dhiisii ennaan diddeeti. Maal jedhee isin waamare? Maal rakkoo qabare? Tuulee koo yoo abbaa tana jijjiirrachuu barbaaddees immoo
Abbaa tana gara abbuu, abbulee, abbuu kaakoo jechuun dandeechi. Maa rakkoo qabare? Tole, tole abbaa. Irra deebite ilaalaa ka. Dhaqi bee dhaqi. Seenuudhaan muddamte natti fakkaate. Seen. Maal akka irratti bohokse mashiitu irraa kutti irratti tuulamu maal nama biraattis akkas jira. Ani maalan obaasa kana dhaala. Elele! Kini simurra. Elele! Hai biiftu. Gootu bareedu bishaan salchuu fi gootu. Yaadame. Obbo Tulama, ciree geeddanii? Seenaa gammaarri seenaa fudhadha waraabbadha. Ejiree bai. Tortora. Obbo Tulama. Balle. Mooraa kana keessa annama kofalchiisus, annama boochisiisus, annama gaddisiisus, kan oofus, kan turus, kan hafus guute. Maaltu tafeettee? Abba eenyutu akkanatti si kofalchiisa ree? Mooraa kana keessa biiftuu malee eenyutu nama kofalchiisa ree? Abbaan si kofalchiisu jechuudha? Sirriitti malee ati sirriitti na kofalchiisa. Isheen garuu na gargaarsiti bara. Abba barbaanna naannoo sin gargaarsuudha. Akkasii moti achi moti. Isheen ijaa koo na gargaarsiti. Abbaa iji keessa akkamitti gargaarsa? Maa tokko hiriirri koo anaafis naaf galee shuma gaafachuu bayu moo hojii gaafachuu? Abbaan immoo maal jedha? Cireen gahee jechaa jirti roobee. Dhufeera. Obbo Tulama, cireen geettanii? Irraa ta'a. Ciree akkamitti? Iddoo kanatti moo? Abbaa. Gali kana mana. Baalishin. Maal ciree? Ara cirumtu jiru? Ciree waan namni maqaa ciree bakka kanatti ta'e muka kana ciree gannaa jechaan ture biiftuudha. Kana kunuunsitanii guddisuutu waa hin ta'eeti cittanii gattu Maaltu si galcha waa'ee muka kooti? Cicciree kukkutee maal fe'ee ongodee galte? Na wajjin naamne maa na wajjin bishaan obaasta? waan fete godhaa. Yeroo ammaa ciree nyaanna. Ciccirumti nyaannu jiru. Ayi turaa. Gaafa abbaan kee turaa jedhee maqaa siif moggaasu sana. Nyaata si jala kaa'ee osoo ta'e Yuuseen Boolt jedhee maqaa siif moggaasa ture. Maal akka qabaree kuni? Akka? Har'arraa eegaltanii Yuuseen Boolt. Rakkoo qabu si jedha. Yuuseen Boolt. Cirumtu jedhamu jiru suutee gara mana keetii galte. Obbo Tulama, ciree jedhamu dhageera bara. Wanti jedha cirumtu jedhamu jiru. Dhageera. Hin dhageenye. Dhageera. Hin dhageenye. Roobe. Hin jirtu roobe. Roobe. Hin jirtu. Roobe. Ciree qabaayee. Geesseera kota seenaa. Geesseera. Geesseera. Geesseera kota qopheessi. Obbo Tulama. Tuula sirratti ajju babbaa tuula malee. Cireen qophaa'eera. Hin nyaanna haa nyaannu. Kota haa nyaannu. Haa nyaannu. Haa nyaannu. Isaadha.